Akkam jirtu daawwattoota keenya qophii xiinxalaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii xiinxalaa har'aatiin jaarmiyaalee Oromoo namoota hoogganan as istiidiyootti afeerree jirra. Marii keenya guyyaa har'aatiin qabsoon Oromoo sadarkaa maalirra jira, hanqina maalii qaba yookaan immoo dadhabina maalii keessa ture kan jiru irratti hooggantoota jaarmiyaalee Oromoo waggoota dheeraadhaaf hojii kanarratti bobba'anii turan waliin mari'achuudhaaf qophoofnee jirra. Jalqaba irratti isaanii wajjiniin wal isin barsiifna. As kan nattaananii jiran Dr. Nuroo Daddafoo itti gaafatamaa dantaa alaa adda bilisummaa Oromooti. Gidduu kan ta'anii jiran obbo Leencoo Baatii itti gaafatamaa hariiroo uummataa adda dimokiraataa Oromoo yookaan ODF, obbo Odaa Xasee itti gaafatamaa birkii jaarmiyaalee adda bilisummaa Oromoo as istiidiyootti afeerree jirra. Baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Baga nagaan ofeerta. Tole, Usmaan as waayilikoo na biratti argamee jira. Mariin keenya haala waliigalaa irratti kan mari'annu qabsoon Oromoo maalirra ture, hanqina maaliif isa mudatee akkamitti keessaa ba'ee gara fuulduraatti maal ta'a kan jedhu irratti kan mari'annu. Mee Usmaan yaadatti dabaltuu qabda. Yaa Alamaayyoo akkuma ati jette bakka bu'oota jaarmiyaalee Oromoo garaagaraa hoogganan bakka kanatti affeerree jirra. Qophii xiinxalaa har'aa kana keessatti kaayyoon guddaan irratti xiyyeeffannu qabsoon Oromoo eessarraa ka'ee eessa akka ga'ee fi jabinni qabsoo Oromoo maal keessa akka qaxxaamure akkasumas hanqinoonni jaarmiyaalee Oromoo keessa jiran hoo maal ta'a gara fuula duraatti immoo tokkummaa uumuudhaaf immoo karoorri jaarmiyaalee keessanii maal kan jedhu irratti marii bal'aa taasifna jedhee namanaa. Achi seenuun duratti ammoo wanti hubachiisuu barbaannu hanqinoonni fakkeenyaaf jaarmiyaalee Oromoo keessatti mudataman yoo ka'an kan ka'u taate haala hamilee uummata keenyaa buusuu yookaan cabsuus akka yaadni akkasiin kaane tarii ammoo ebalutu balleesse ebalutu waan tana hanqina kanaaf kana ka'e jedhamee parsanaalii yookaan akka nama dhuunfaatti xiyyeeffachuu odoo hin taane akkuma haala waliigalaatti dadhabina waliigalaa kaasuu hubachiisuu barbaanna. Kanumaa marii keenyatti ceenaa mariin kunis akka daawwattoota keenya gurra isaanii hawwatu abdii qabna. Amma gama marii keenyatti ceena. Tole, marii keenyatti ce'uudhaaf jalqaba hanqinoota jiran hanqina qabsoo uummata Oromoo keessa jiru uummanni Oromoos beeka. Hanqinoonni sun maal turan? Isiniin akka dhaabaatti yookaan immoo akka dhaaba duwwaatti akka haasoftaaniif tun ta'in muuxannoo hedduu qabdu qabsoo Oromoo keessatti yoo rakkoon yookaan immoo dhukkubi yoo barame qorichi barbaadamaaf waan ta'eef hanqinni eessa jira akkamittiin furamuu danda'a kan jedhu irratti isin wajjin mari'achuudha wanti guddaan irraa isin asitti isin afeerreef iyyuu. Amma gara gaaffii keenyaatti seenuudhaaf qabsoon Oromoo waggoota 20 darban 30 darban maalirra ture, amma immoo sadarkaa maalirra jira? Yaada bal'aa kanarraa kaanee mari'annaa eenyuuf hin dura kenna? Akkuma aadaa Oromootti hangafarraa yoo jalqabnetu gaarii, isin keessaa eenyu hangafne? Addaan beeknaa. Tole, obbo Odaatti fufaa. Walla hanqinoonni Oromoodhaa yookaan walumaa galatti qabsoo Oromoodhaa hedduudha. Isa keessa inni guddaan qabsoon Oromoodhaa fuul tokkotti kar tokkotti luuccooftee deemuu dadhabuudha. Humna ta'uu dadhabuudha. Kan biraa fi inni guddaan immoo qabsoo Oromoo keessatti rakkooleen bara baraan uumamaa deemuu kan ammoo injifachuudhaaf yeroo fudhachuu isaa tarii karaa adda addaatiin malli dhabamuullee numa mala. Haa ta'u malee san yeroo fudhachuun isaa isa guddaadha jedhee yaada. Waan diinni nurratti hojjechaa jiru, waan uumummaan ifirratti hojjechaa jiru kana hundaa'u irra aananii humna ta'uudhaaf yeroo fudhachuun isaa hanqinoota guddaa jedhee yaada. Jabinni qabsoo Oromoo keessatti uumame maaltu jira? Eessarraa ka'e eessa ka'e qabsoon kun? Wal qabsoon kun sadarkaa Oromummaan akkuma Oromootu dhabamate qalbiin uummata Oromoodhaa yookaan walumaa galatti karaa abashummaa yookaan immoo karaa adda addaatti yeroo karaa deemuu irratti irraa kaateeti sadarkaa uummanni Oromoodhaa if bari'aan Oromoodha jechuudhaatti ga'ee jira. Mirgoota adda addaa haalatti dhuunfate keessa jirra yeroo ammaan tanaa kana keessatti kun guddina tokko
sabboonummaan uummata Oromoodhaa yeroo itti dagaage keessa jirra. Uummanni Oromoodhaa waan barbaadu yeroo beeku keessa jirra. Qabsoon finiinee hanga tokko yeroo itti argamu jira. Rakkoon hir'inootaan reefuun tanattu keessan kan booda nama harkisu haa ta'u malee ammayyuu uummanni Oromoodhaa waan barbaadu beekee diinaa waliin karaa adda addaatiin falmaa godhaa jira. Qeeroon yeroo ammaan tanaa kana keessatti waan itti jiru argaa jirra. Uummanni roorroon dhugahee jeerootti hadheeffatee tuqaanuma xiqqoo tokko eeguu keessa jirra. Qaxxaamura addaa keessa jirra yeroo ammaan tanaa kana keessatti akkanaan ilaalutti. Obbo Leencoo otoo gara jabinaatti booda dhufuu dandeenya. Waggoota 20-30 darban kana maal keessa dabarree hanqinoonni turan maanni kan jirratti utuu jalqabaa somne gara jabinaatiif gara furmaataatti deemuu dandeenya waan ta'eef hanqinoonni turan maal jettu isin? Hanqinoota kana bifa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokko ka halagaan nurraan gahu urgaa uummanni Oromoo humnaan booji'amee gabrummaa jala kufee as uummata keenya cunqursuu qabeenya Oromoo dantaa ofiitiif oolchuu warra nuti morminu jiraa jechuu warra dhaabbatatti waggaa dheeraa mormaa turre amma immoo murni haarofni aangoorra dhufee mormaa jirru jira jechuudha. So warra kana wajjin mormii falamii keessa waan jirruuf humni kun nurra caalaa humna waan qabuuf bara dheeraa mootummaa tajaajilaa ture ammas mootummaa harkaa qaba addunyaa wajjin hidhata qaba. Kanaaf humni isaanii yeroo hunda nu laaffisuu irratti dhibbarra dhibbatti waan bobba'uuf aga barbaannetti akka silaa qabsoo kana bakkaan ga'uu barbaannetti akka bakkaan ga'uu hin dandeenye nu taasisee jira jechuudha. Kun waan dhaabbataati jechuudha. Waan nu garaa laafanii argitee nu balleessuudhaaf duba deebanii miti. Kanaafuu humna isaanii kana irra aanee madaala humnaa kan hanga hin jijjiirinitti rakkoon kun nurraan dhaabbatu jechuudha. Rakkoon kun kama nu keessaati. Akkuma Jaal Abubakar amma jedhe Odaan jedhe uummanni kun bara dheeraadhaaf cunqursaa hedduu hamaa ta'e keessa ture eenyummaa isaa irratti qabeenya isaa irratti. Kanaaf argitee uummanni keenya qabeenyaan barnootaan muuxannoo adda addaatiin uummata baay'ee argitee carraan dhoowwame of duuba hafee jechuudha. Kanaaf kanas mo'achuun yeroo fudhata. Humna baratee humna dinagdee qabu gaafataa uummanni keenyas gartee amantiidhaan naannoodhaan qoodaa turanii. Kanaaf ka keessaa kanarra aannee gartee jabaachuun yeroo fudhata ammas yeroo fudhata jechuudha. Kana alatti sabboonummaan amma sadarkaan irra jiru sadarkaa namni keenya mataa wal qabatee deemaa jira. Dhidhinnoota keessaa kana fixannee tokkummaa uummata keenyaa cimsinee jaarmolee jiran yoo dandeenye tokko goonee yoo dadhabnes namuu waan hin hojjedha jedhu san yoo hojjete qabsoon Oromoo abdii qabdi jechuudha. Bifa kanaan laalaan. Dr. Noor. Galatooma tokko hanqina qabsoo Oromoo keessa mudate odoo intunneen dura haala qabsoo Oromoo laaluun barbaachisaa na fakkaata. Akkuma beekamu haala qabsoo Oromoo hoggaa 20 darbe kana yoo laalu haala lamaan laala. Tokko uummanni Oromoo gabrummaa bara hedduu falmataa ture. Falmi isaa keessatti wareegama qaalii kanfalaa ture. Wareegamni inni kanfalee dhugaadhaa haga tokko bu'aa illee buuseera waan waakkatamu miti. Haa ta'u malee kaayyoon uummanni Oromoo ittiin falmaa tureef jiru haga ammaallee bakka hin geenye kuni ta'uu hanqatuun dhugamatti nama gaddisiisa. Ilmaan Oromoo qofa odoo hin taane nama haqaaf dhaabatu hunda gaddisiisa. Kuni akkuma jiru ta'ee gara lammataati hoo laallu ammoo ilmaan Oromoo miidhaan feetallee irra haa ga'u ajjeechaan sodaachisaan biyyaa buqqisuun haala agartee ilma namaa irra hin geenye mootummaan wayyaanee waggaa 20 darbe kan irraan ga'aa jira ture. Haa ta'u malee uummanni keenya haala kana keessa odoo jiru sodaa didee bilisummaa isaatiif falmiin inni godhu wareegamni inni kanfalu dhugamatti qabsoo Oromoo akka abdii guddaa qabu mul'isa. Uummanni Oromoo uummata mirga isaa deeffatuuf qophaa'ee falmataa jiru ta'uu mul'isa.
kana hoo agartu dhugamatti Oromiyaan bilisoomuuf eenyullee dhoowwuu akka hin dandeenyee fi harka ilmaan Oromootaa qofa akka jirtu mul'isa. Kan erga jedhee booda hanqinni ummanni keenya yookaan qabsoon bilisummaa Oromoo keessattuu qabsoo adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Akkuma beekan yoo qabsoo bilisummaa Oromoo dubbatamu qabsoo adda bilisummaa Oromooti. Gaafiin qabu ummanni keenya adda bilisummaa Oromoo baadiyyaatti kaabaa kibbatti diqqaa guddatti agartee walii hiriiruu qofa odoo hin taane itti hirmaatee du'ee ajjeese. Haa ta'u malee agartee haga ammaa qabsoon isaa bakka hin geenye. Kanaaf hanqinni maali gaafiin jedhu gaafii qabsaa'onni Oromoo qofa odoo hin taane gaafii ilmaan Oromoo hunda gaafatuu qabani. Maaliif jennaan namni rakkoo ofii yoo hin beekne rakkoo ofiitiif furmaata yoo hin kennine bara hundaa agartee rakkuma haasa'uuf deddeebi'aa jechuudha. Kanaaf akka yaadutti akka laalutti rakkoon bu'uuraa tokko rakkoo hanqina qabsoo Oromoo tokko rakkoo bu'uuraa kanarraa rakkooleen biraa didiqqoolleen dhufti jechuudha. Maal jennaan ummanni gabroome tokko bilisoomuuf ijaaramuu qaba. Ijaaramee agartee qabsaa'uu qaba. Ijaarama kana keessatti agartee waan qabsoo barbaachisu guuttatuu qaba. Hoogganarraa jalqabee, seerarraa jalqabee, kaayyoorraa jalqabee jechuudha. Kun maal mul'isa? Ummanni tokko fedhii bilisummaa qabaatee qofaaf hin bilisoomu. Ummanni tokko guddina qabaateef qofa humna hin ta'u. Ummanni humna ka ta'u hoo ijaarame jechuudha. Ummanni Oromollee adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramee tattaaffii guddaa godheera. Garuu hanqinni guddaan uumame tokko haga ammaallee akka qabsaa'onni Oromoo diddiigaman akka Oromoon jabaatee agartee falmanne godhe hooggana jedhee fudhaani rakkoo hoogganaati. Maal jennaa hoogganni tokko murteessaadha jechuudha. Ummata tokko agartee bireenii jechuudha. Sammuu akkuma agartee sammuun namaa kuni qaama namaa hunda sochoosu jechuudha. Hooggana jabaa, hooggana murataa ga'aa miti. Hooggana dandeettii qabu, hooggana seeraa feeraan bulu, hooggana caasaa isaa eegee bulu, hooggana ilmaan Oromoo hamalchiisee qabsootti kaasu haga ammaa ummanni keenya arganne. Kana hoo jedhu agartee hoogganoonni tattaafan jechuu kiyyaa miti. Sababa adda addaatiif agartee rakkoon adda addaa hoo ka'u heeroon furmaata itti kennuu dhabu. Rakkoo ka'ee furmaata itti kennuu irraa sababa adda addaa barbaadu. Sababa kanarraa ka'anii agartee qabsaa'onni akka diigaman godhu. Qabsaa'ota kana walitti fiduu dhiisanii sababa adda addaa uumuun kuni qabsoo Oromoo laamshessee yookaan hanqina qabsoo Oromooti. Haga kun agartee furmaatan argannetti ilmaan Oromoo agartee walitti deebi'anii tokkummaa qabsaa'ota isaanii ijaaranii dhaabanii ilmaan Oromoo ka adda adda faffacan kana jaarmiyoota Oromoo ka adda adda deddeeman kana walitti deebisanii ummata Oromoo tokkummaan ummanni Oromoo tokkodha of course gaafiin qabu. Garuu agartee tokkummaan qabsaa'otaa murteessaadha jechuudha. Tokkummaan qabsaa'otaa waan jiraanne tokkummaa Oromoo irratti illee miidhaa fidaa jechuudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Kan erga godhame booda ilmaan Oromoo hanqina kana guuttatanii yookaan dhaabni guute maal jennaa agartee ummata tokko ijaaruun barbaachisaadha. Akkuma qara jedhee fedhiin qofa ga'aa miti, guddinni Oromoo ga'aa miti, ijaaramee hidhatee diina loluu qaba. Diina loluuf ammoo mootora isa lolchiisu barbaachisa. Ummanni Oromoo kana gaafa guuttatuuf illee dandeettii illee itti qaba. Ogummaa illee itti qaba. Murannoo illee itti qaba. Gaafa kana godhe ani hanqina sana guuddannaan ka itti aanu agartee bilisummaan Oromiyaa afoo ummata Oromoo jira. Kanaaf hanqinni kana fakkaata gara furmaata hoo carraan nagayeetu dhufa jechuudha. Furmaatatti tun dhufin jalqabarraa ka'ee bara 1991 nu ijoollee turre yeroo adda bilisummaa Oromoo biyya sana dhufe afaan aadaa seenaa uummata Oromoo irratti sabboonummaan Oromoo akka dagaaguuf hundumti keenya akka cigeetu guddannuudha kan ture abdii guddaatu ture qabsoo Oromoo keessatti. Uummata Oromoo gaafa jennu uummatni Oromoo biyya keessa jiru maqaa dhaabbilee adda bilisummaa Oromootiif kanneen birootiin hidhamaa yeroo inni itti ajjeefamaa jirutu jira biyya keessatti. Addi bilisummaa Oromoo 1991 booda jaalala uummata biraa qabu yeroo inni itti hanqinoonni addaan bahiinsi bara 2001 2008 2011 ga'ee sun uummanni akka abdii kutatu godhee jira. Kun gaaffii uummataati waan ta'eef kaa'uun.
hanqinoonni sun maaliif dhufan amma Dr. Nuuroon ijaaramuu jedhan ijaaramni sun maaliif diigame maaliif ijaarama sana diigamuu irraa kaanee furmaatii gara fuulduraatti kaa'amu waan ta'eef hanqinoonni turan sun yookaan immoo hanqinoota turan sana dafanii furmaatatti kennanii abdii uummataa ta'uudhaaf hanqinoonni sun akkamittiin ittiin deemamne dafanii hiikatti kennuudhaaf uummata biyya keessa jiru sanaafis abdii kennuudhaaf maati ture kan jiru irratti mee obbo Daaraa eegalu. Bareeda gaafii gaarii kaaftee adda bilisummaa Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa eega jalqabe 1991 dhaa miti. San dura jaallan hedduutti dhabne 1991 san garuu hireen carraan gara biyyaatti dhufamee isa barsiifame irraa ka'ee ni gaaffii. Bareeda. Achi gahuun kuni uummata kakaasee jira. Abdiis uummatatti horeeti jira. Haa ta'u malee abdiin sanii haala dhiibbaa fi karaa adda addaatiin mirkanaa'uu hin dandeenye yeroo sanitti. Adda bilisummaa Oromoodhaa gaa amma beektu kara feeneenuu haa ilaallu malee jaarmaya jechuun miseensota hunda ka hammataati. Hoogganaas ka hammataati jechuudha. Heeraa fi seera caasaa hordofuunis kan miseensota hundaati. Ka hooggana qofaatii miti. Yoo hoogganni jiraatee ifumaa heeraa fi seera san hordofuu dhabe rakkoo tokko. Miseensonnis immoo heeraa fi seera san hordofuu dhabanii karaa adda addaatiin yoo waan kanarratti dhiibbaa kan uuman taate fottoqiinsaa fi karaa wanni adda addaa kan uumamu taate badiin kun rakkoon kun koolii galaa waan ta'u malee kan miseensa ka hooggana qofa irratti wanni ijaamuu miti. Namuu quba karaa fedhetti laachuu numa danda'a. Garuu gama kiyyaan akkanan ilaalutti rakkoon jirtu kan abaluuti jaamee ilaalamu miti. As an organization yookaan immoo akka dhaabatti guutumatti waan xiinxalamee ilaalamuu qabuu fi furmaata illee itti barbaadamuu qabudha. Rakkoon guddaan adda bilisummaa Oromoo keessatti dhalate tokko sirna dhablummaadha. Dhaaba kan jennu immoo inni guddaan tokko kaayyoodha. Akeeka ati deemsaniif. Akeeka ati deemsan immoo takka kakattee waan itti seenteedha. San hordofuun ka hooggana qofaa osoo hin ta'in kan miseensotaati hundaati. So wal sirreessuun dhaaba tokko keessatti. Kan rakkoo qabu dhaaba tokko keessatti. Firraa buusuunis danda'ama hoogganaas ta'u. Furmaata dhaaba tokko keessatti ofumaa fiduu dhiisuudhaan waan duraa wa'aada itti seename san diiganii deemuun rakkoo dhaaba keessatti uumamu keessaa tokko waan ta'eef jecha dhaabni sanii akka sabatiin san harkanni kan godhu keessaa tokko jechuudha. So 1991 abdiin ture san 2000 rakkoo uumameen hamma tokkoof duba deebuun numa jirti. 2008 numa jirti. Infaa dhugaa dubbachuudhaaf immoo dhaaba keessa qofatti osoo hin ta'in hawaasallee du'aa jiruu akka walitti hin dhayne waan godhe keessaa tokko. This is very dangerous. Kan dhaabni ni ijaaramaa, ni diigamaa, deebi'eesiif ijaaraa qabsoon ittuma fuufti hanga kaayyoon san jirtutti. Ummata keessatti garuu haalli uumamu asxaa gurraatti seenaan hin irraanfanne waan uumaa deemaati jechuudha. Haa ta'u malee akka ilaalutti yeroo ammaan tanaa kana keessatti san keessaa bahaa jiran natti fakkaata. Badiileen hojjetamte akka ummanni ummata qofa osoo hin ta'in dhaabnilleen xiinxalee ilaaluu fi irraa barachaa deemu fidee jira. Kana keessaa qaawoota jiran hunda cufuudhaa fi qabsoo ofirratti diina inni kaasan irratti xiyyeeffachuu waan fideef jecha yeroo ammaan tanaa kana keessatti adda bilisummaa Oromoodhaa deebisee if jaaruu bira dabree of ittisuu kaayyoo eeggachuu bira dabree yeroo tarkaanfii diina irratti fudhache kan geefuu
kanaaf jechuudha. Uummanni keenyas kana jalatti hiriiraa waan jiruuf jecha gama keenyaan rakkoolee uumamte san gartee amma at least if duuba deebnee waan barnoota irraa fudhachuu qabnu malee sanuma alanfachaa ooluun gama kiyyaan waan hedduu feesisaa waan hin taaneef jecha sanirratti wanni gochuun barbaadu xiyyeeffachuun barbaadu garuu haa ta'u malee sanirra aannee jira jeetiin amaneeroo ammaan tanaa kana keessatti. Gaaffii kana maaliif kaafnaa uummanni gaafa isin gaafattan yeroo akkasii akkas ta'e dhaabii walitti dhufuu hin danda'u rakkoo akkasii jiraa isin jedha uummata gaafattan keessumatti biyya alaa kana keessatti. Sana furuudhaaf garuu hoogganaan rakkoosaa akka rakkootti yoo fudhate miseensi akka miseensaatti yoo fudhate hawaasni akka hawaasaatti yoo fudhate namni rakkoosaa adimiti yoo hin godhu ta'e hundumtuu an sirriidha yoo jedhe walii galuun gara fuulduraattis gaaffii kan biraa kaasa. Dogoggoraan kaleessa hojjedhe kaleessa dogoggora akkasiin hojjedhee barnoota hojjedhu jedhee yoon ofii kootitti namanne ta'e namni biraan na amansiisuu hin danda'u waan ta'eef. Isa kanaaf gaaffii kana kaafnee obbo Leenco maaliifitu hanqinni sun uumame maaliif addaan diigamuu hin dhufe ergasii immoo maaliif furmaatitti dhufne kana wanti nuyi kaasnuuf isarraa kaanee yoo haasofne gara fuulduraatti furmaata itti dhufna furmaati maal ta'a waan jedhu marii keenyaatti dhufna waan ta'eef. Adda bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti bakka olaanaa qabaachuun isaa waan falamsiisuu miti. Kun bara dheeraa waan jiraatu dhaabni kun uummata Oromoo hunda hiriirsee uummata Oromoo hundatu keessatti qooda fudhatee eenyummaa uummata Oromootiif uummanni Oromoo akka kabajaa godhus qabaatus ka godhe dhaaba kanaa jechuudha. Kanaaf hangamillee laaffatuu wanti gariin dhidhatus bakki inni qabaatu inuma tura jechuudha. Ammas bakka guddaa qabaa. Kanaaf uummanni jaarmaa kana cinaa hiriiruun seenaa kanarraa ka'aa jechuudha. Kana alatti jaarmaan kun laaffataa dhufeera ka jedhu gaafii natti gaafatte gaafii sirriiti. Gaafa dhaaba kana keessa turres wanti kun yeroo baay'ee ka'aa ture. Silaa waan kana qabsaa'onni miseensonni dhaaba kana keessa jiran dhaaba kana keessa bahan yoo danda'e walitti dhufanii maaltu kanaan nu ga'e jedhu silaa gamaaggamanii gaarii ta'a. Yeroo gabaabaa kanaa keessatti kana gamaaggamanii keessa bahuun rakkisaadha. Badii hedduutu godhame hamilee nama hedduutu cabee lubbuun namas gaagaamen jira qabeenyis akkasii madaan isaa ammas inuma jijjira jechuudha. Dhaabni kun akkana ta'uurraa gadda malee ka gammachuu qabu jira natti hin fakkaatu namni Oromoo kamuu yoo gaddaan yaadanne malee waan gammachuudhaan yaadannu irraan argu. Laafinni kun tokko jaarmiyaan kennaa abaa'oon wargitee injifannoo barbaachisu argamsiisuu dhabuun dheerachuun diinni nurratti guyyuu jabaachaa dhufuun 91 jarri amma aangoorra jiran kun hammana ciman jedhee namni yaada hin turre halkanii guyyaa hojjetanii yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa addunyaatu dhaqqabanii kunoo amma sadarkaa adda addaa jirra jiru. Otuma tuffannuu hadhaa borurra aanna otoo jennu nurraan garagalanii jechuudha. Kun uummata keenya qalbii cabsee jira. Kanaafuu dhidhinna jaarmiyaa qabsoon kuni injifannoo barbaachisu galmeessuu dhabuurraa hanga tokko uummanni qalbiin cabuun ni jira. Kun dhaaba keenya keessatti gaafii ufaaromsuutu ka'aa ture. Ufaaromsuu qabna. Akka namaatittis ufaaromsuu qabna. Daandii irra deemnus ufaaromsuu qabna. Haala addunyaa kanas xiinxallinee mee waan kana wajjin deemu haalaan yeroo jedhamutti ilaalcha wal fakkaataa qabaachaa turre jechuudha. Kun kaayoo wajjin walitti hidhame kun aadaa ta'e. Hegeree Oromoo kaayoo wajjin walitti hidhuun baay'ee yaada rakkisaadha. Maaliif namni Oromoo hundi siyaasaa keessa hin jiru. Namni Oromoo hundi siyaasaa wal fakkaataa calaqqisuun isarra hin jiru. Cillaanfannaa adda addaa qabaachuu danda'a. Garuu Oromummaan isaa immoo kana wajjin walitti hin dhiyaatu jechuudha. Kanaaf namni kaayoo kana hordofu qofti Oromoodha. Namni kaayoo kana hordofne Oromoo miti jechuun daran Oromoo facaasaa jechuudha. Maaliif saba nuti amma saba. Oromoon saba tokko sabni tokko ilaalcha adda addaa qaba. Muuxannoo adda addaa cillaanfannaa adda addaa qaba. Garuu argitee kaayoo irratti hiine anis waan kana keessuma ture. Kanarratti hanga tokko jaarmiyaan dhalatu walitti hadhaa'u hoogganoonni addaan baa walitti hadhaa'uun ture jechuudha.
Kanaafuu ilaalcha kenna walqixxeessuu dhabuutu jira jechuudha. Ilaalcha walqixxeessuu dhabuu kana jechuun yoo dandeenye silaa tokko godhu yoo hin taane ammoo ilaalcha sana walii kabajanii deemuu barbaachisaa. Kuni sadarkaa mormii yaadaa bira dabree gara waldiinaffachuutitti waan tarkaanfateef sababa ilaalchaatiin gargar baane sababa ilaalchaatiin ammoo Oromummaanis miidhame. Silaa ilaalchaaf Oromummaa walitti hidhamuu malee waan addaa ta'uu malee. I think aadaa kan ammallee irra aanuutu nurra jira natti fakkaata. Kana alatti ammoo haalli addunyaas baay'ee jijjiirame. Kana wajjin carraan haarofni baname ni jira, carraan cufame ni jira. Naannoon gaafa Afrikaa rakkoo adda addaa keessa seenuun ni jira. Hogganoonni keenya bakka bakkatti faca'uun ni jira. Kun hundi gartee akka barbaadamnetti hin deemne. Kanaafuu gargari baay'insi kunuu tokko frustreeshinii kanarraa dhufuun isaanii mala jechuudha. Namuu mala adda addaa barbaadu malee jibbaa dhaaba kanaa yookiin dhaaba kana irraa rakkoo qabaanne otoo hin taane yoo maal goone wayitti baana, yoo maal goone waa finna. Yeroo baay'ee ammoo mana tokko keessatti wal dhaga'uun yoo hin jiraanne yaada wal caqasuun yoo hin jiraanne mala waliin barbaadu yoo hin jiraanne rakkoo qabnu irratti dabalee rakkoo diinni nurra kaa'u irratti dabalee karaa adda addaa deemuun nu ture jechuudha. Kun ammas akka allimnu ilaalutti daandii cadhisanii irra laalanii miti. Wanti kun rivarsi ta'uu qaba. Jaarmoleen Oromoo, hogganoonni Oromoo walitti haasa'uu qabu. Waan kana mari'achuu qabu. Waan asiin nu ga'e kana irra deebamee xiinxalamuu qaba. Waan waliin dandeenyu waliin hojjechuu, waan waliin hojjechuu hin dandeenyu addaan hojjechuu, Oromummaa irratti walii tumsuu, carraa walii kennuu, wal danda'uu barbaachisa jechuudha. Maaliif namni tokkollee asii ka'ee achi dhaqaa dhibbarraa dhibbatti sitti himuu hin danda'u. Adeemsumatu sitti himaa, hojimatu sitti himaa jechuudha. Kanaafuu galii irratti wal shakkuu dhiifne sun waan boru mul'atu hadhaa argitee wal sakaaluu dhiifne walitti haasa'uun barbaachisaadha. Kun jaalodaanis waan garii garii tuttuqe amma kanaa deebii kennuu hin barbaachisu. Seera dhablummaa wanni adda addaa kun kakka'ee jira. Kun waltajjii san gahaan ta'u. Waltajjii argitee deebii kennuuf gahaan ta'u. Dheeraadha wanti kun. Argitee himatama jira, ka himatutu jira. Waan akkanaa yeroo bal'aa kennanii gartee waan badeef waan tole lafa kaa'uu barbaachisa. Bifa kanaan laallaa jechuudha. Kanaaf ammas uf sirreessuun nurra jira. Uummanni keenya gadda qaba. Tokkummaan Oromoo gaafii keessa seenee jira. Dhugaadha. Ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane akka hawaasummaallee waan gaaga'e hedduutu jira jechuudha. Kuni akkana itti fufuu hin qabu. Kun dafee dachaafamuu qaba. Yoo kun hin dachaafamin deemee wanti kun hidda godhatee dhugaa ta'a yookaan ammoo structural gidaara ta'a jechuudha. Wanti tokko gaafa gidaara ta'e ammoo sochoosuu rakkisaa ta'a. Mee amma gama hoogganoota ABO lamaanii obbo Odaa Xaaseetii fi Dr. Nooroo Daddafootti kallattiidhaan gaafiin kun kan ilaalatu. Egaa hanqinoota kaafnee bara 1978 keessa adda bilisummaa Oromoo keessatti hanqinni ture, rakkoon uumamee ture. Bara 1984ttis bara 2001 sagaltamoota as erga fudhanne jechuudha. 2008 2012 ture jechuudha. Ammas isin akka adda bilisummaa Oromoo bakka tokkotti doon taane bakka lamatti hoogganummaadhaan kan bakka kanatti dhiyaatanii adda bilisummaa Oromoo keessatti hooggana lama yookaan dhaaba lama ta'ee akkamitti dhiyaachuu danda'ama akka heera adda bilisummaa Oromootti akkasumas jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo maa bakka lama ta'uu danda'a. Kan ammoo walitti dhufeennaan marii gootanii hanqinoota tare irraa aanuudhaaf gara fuula duratti tokkummaadhaan tarkaanfachuudhaaf tattaaffiin isin wal lamaan jidduutti gootan maaltu mul'atee jira hagammaatti. Kan irraa jalqabu Dr. Nooroodha hanqina yeroo qabnu wajjin gaggabaabsaa itti fufu. Odoo kanatti hin seenne dura qabxii kan irra waan jedhu qaba. Maal jennaan rakkoo darbeewwanni kaafnuu fi irraa baratuuf. Namni rakkoo kalee irraa baratuu hin dandeenye ammallee rakkoo biraa uumaa jechuudha. Kanaaf agartee maaltu nu qunname qabsoo Oromoo rakkoo maal ture wanni jedhee namni kaasuu fi namni rakkoo kalee irraa baranne adhallee barullee rakkoo isa uumaaf. Kanarraa baratuu qabnaaf kaabna. Akkuma dubbatame addi bilisummaa Oromoo agartee abdii uummata Oromooti gaafiin qabu. Sochii bilisummaa Oromoo hoo dubbattu adda bilisummaa Oromooti addaan baaftee ilaaltu jechuudha. Haa ta'u malee addi kuni bara adda addaa addaan diigamuun isaa rakkoo maali? Rakkoo bu'uuraa waan dubbanne
agartee akkuma ammaa ka qonna hoo lafa qottee agartee irra diddibdee qottee aramaat deebitaa jechuudha. Borullee rakkoo kana deebina. Addi bilisummaa Oromoo bara adda addaa addaan babba'uu kan irraan geesse tokkoffaa adda jechuun agartee of course hooggana qaba, miseensa qaba. Hoogganni murteessaadha. Hoogganni tokko ka jaarmiyaa biyyaaf loluu dhiisi kan maan hooggana diqqaatu sirnaan deemuu qaba. Seera baafate jala deemuu qaba. Fakkeenya ta'uu qaba jechuudha. Hoogganni dhaabaa murtii tokko seerarra hundaa'ee hoo kan kenne taate, hoo agartee rakkoo uumamee furmaata kan kennine taate, hoo seeraa feeratti kan bulle taate fakkeenya kaanii ta'uu hin danda'u jechuudha. Hoogganni rakkoo isaa ofii hiikuu odoo danda'u ka miseensa dhiisoo taate hoogganuu hin dandeenye jechuudha. Ofii seera hoon kabanye, ofii seera hoon eenne miseensa irraa eeguu hin dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf hoogganni agartee tarma limiitii qabaa jechuudha. Hoggaa afur hoogganni walgahii godhuu isarra ture, walgahii godhuu hoo baate seera cabsee jechuudha. Ummata kanaan deemuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf agartee bu'uura always wanni hooggana jettuufi isa hooggana, isa siin deema, isa fakkeenya sii ta'a. Ka hoogganni dalanni miseensaan dalagee jechuu hin dandeettu. Kanaaf agartee hoogganni murteessaadha. Kufiinsaaf ka'iinsa jaarmiyaa tokkoo fi biyya tokkoofu murteessaan hoogganaa jechuudha. Kanaaf rakkoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ture, keessatti raawwan beeka. Hoggaa 1991 keessa jira. Sadarkaa adda addaatillee argaa ture. Ni beekaa jechuudha. Ammallee rakkoon qabsoo adda bilisummaa Oromootiif hoogganamtuu miseensaa miti jechuudha. Miseensaa miti hooggana gubbaati. Ammallee kanarraa furmaatan kennine ammallee akkuma kasiin jedhesanii irma diddimnee deemnee borullee kanuma haasa'uuf deemna jechuudha. Kanaaf rakkoo bu'uuraa gaafa beekame rakkoo san dhugaa hiikuun barbaachisaadha. Agartee afaan maan dubbatanii galuu odoo hin taane rakkoo isaa beennee rakkoon bu'uuraa kana rakkoo agartee xixiqqoo miti jechuudha. Rakkoo bu'uuraa gaafa beennee furmaata rakkoo bu'uuraati goone rakkoon tuma ofiinuu hiikamti jechuudha. Kanaaf kaafna. Gara gaafii keetii yoo deebi'ee addi bilisummaa Oromoo tokko akka tasaa ta'ee sababa adda addaatiif adda kanarraa miseensonni hoogganoonni qabsaa'onni adda adda diddiigamanii agartee maqaa adda kanaatiin socho'aa turre. Kuni qabsoo Oromoollee ni miidhe, ummata Oromoollee hamilee isaa ajjeese. Kun akkanatti itti sufuun qabu ka jedhu abdii qabna. Kanarraa kaaneen nuti amma fakkeenya dhiyoo kana quba qabdanii jaarmeewwan maqaa kanaan socho'an gurmuulee waliin walitti deebinee adda tokko yarratti walitti dachaane jechuudha. Abaa adda bilisummaa Oromoo tokkichaan socho'uuf murteessine jechuudha. Maaliif kana goona? Adda socho'uun kun maqaa kana gaafatee lamaa sadii socho'uun kun qabsoo Oromoollee ni miidha, tokkummaa Oromoollee ni miidha, hawwii ummata keenyaa bilisummaa fi abbaa biyyummaallee mirkaneessuu hin danda'u. Maal jennaan qabeenyi qoqqoodamuun, yaadaan qoqqoodamuun, ammoo diinaaf ammoo fakkeenya gadhee ta'uun. Diinni Oromoo ka sodaatu qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo tokko hoo ta'an bakka tokko hoo socho'an mataan isaa hunnaa. Garuu adda adda faffaca'anii adda adda jira hoo jedhan maqaafilleen tolu Oromoofilleen tolu jennee goonee irraa fakkeenya guddaa dalannee jechuudha. Fakkeenya kana hoo goonu akkuma qarasiin jedhee afaanii haasa'uu qofa odoo hin taane nuti warri gurmuu fi jaarmee hoogganaa turre aangoo xiqqoo ta'een irraa lafa keennee gabbuufnee agartee nama hooggana keessan ture bakka keenne jechuudha. Haga kora godhannee hooggana dhaabata filluuf. Kana maaliif goone? Akkuma ammaa ka faranjii tokko jira beektaa maraatummaan jedhani. Maraatummaan waanuma tokko irra deddeebi'aa dalagaa bu'aa biraa eeguu jechuudha. Wanni qabsoo Oromoo keessatti ture tokkummaa afaaniin haasofna garuu gaafa waan tokkummaan barbaachisu wareegaman kan fallu jechuudha. Wareegamni tokkummaa barbaachisu kaffaluuf qophiin taanu jechuudha. Kanarraa agartee bara adda addaa araarri adda addaa haa ta'u malee addi kun addi bilisummaa Oromoo walitti deebi'ee tokko ta'uu hin dandeenye. Nuti amma fakkeenya taane aangoo xiqqoo qabnu irraa buune walitti dhufne jechuudha arfan. Ammallee ka biraallee ka hafe akka tokkummaa qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo kanatti dhufu barbaannaa jechuudha. Kanatti dhufuu fi afaaniin dubbatuun ga'aa miti. Dalaga hiikuun barbaachisaadha. Maal jennaan namni ownership addatti agartee adda bilisummaa Oromoo kana kiyya jedhu jiru jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba miseensarra darbee ka Oromoo jechuu dandeetta agartee sadarkaa dhaabaatti ilaaltu movement
ummanni Oromoo hundi adda kana ka isaatiif fudhata isa bilisoomsu akka qabsaa'u amana kanaaf nuti qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo fakkeenya ummata keenyaaf taane fakkeenya ta'uu qabna fakkeenya hin taane maali bakka adda addaa taa'uun goda adda addaa keessan qabsoomna jechuun dhugaamatti Oromoo hin fayyadu nuuma warra goda adda addaa ta'ee tuuni qabsoomna hin fayyadu jechuudha dhugaa namni Oromiyaan akka bilisoomtu barbaadu namni Oromoon akka hunna ta'uu barbaadu bakka tokko deebi'ee Oromummaa qofarratti adda tokkicha jechuudha adda bilisummaa Oromoo qabsoomna adda adda jiru holitti deebinee adda tokkichaa fi caasaa tokkichaaf hooggana tokkichaaf deemuuf tarkaanfii fudhanneerra warri hafellee kan akka fudhatan waamicha goona waamicha godhuu qofa osoo hin taane ummanni Oromoo illee dhaabni maqaa isaatiin socho'u adda adda dhaabatuun akka bu'aan qabne beekee dhiibbaa barbaachisu godhee addi kun bakka tokkotti hooggana tokkoon socho'uu qaba kan jedhu abdii qabna kanaafitti jirra gaafa kun ta'e tokkummaan qabsaa'otaa gaafa mirkanaa'e akkuma mana keessaa dubbatame tokkummaan qabsaa'otaa dhabamuun tokkummaa hawaasa keenyaallee waan jeeqaa jiruuf argu jira jechuudha. Kanaaf kan irratti wayii qulqulleeffanii darbuudhaaf adda bilisummaa Oromoo gaafa addaan baba'utti ka'u 2008 adda bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo jijjiiramaatu ba'ee adda bilisummaa Oromoo jijjiiramaa immoo deebi'ee bakka lamatti ba'ee hayyuduree isin hayyuduree turtanii hayyuduree kabiraan Jeneraal Kamal Galchuutiin durfamaa ture hanqinoonni geggeessummaa sun erga achi jira ta'ee asitti maaliif hanqinni inni fooyya'ee dhaabatee itti fufuu hin dandeenye ergasii immoo maaliif ammas dhaaba kabira afur walitti fiduun barbaachise. Bareeda gaafii mishaa kaafte ani hanqinni hoogganaa bakka tokko qofa jiran jenne ijaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessa jira. 2008 abaawoon jijjiiramaa wanni jijjiirama fooyyeensa godhuuf goone malee dhaaba biraatii miti. Gaafa sirrii rakkoon sun ture rakkoo sanni hinna jennee nullee tattaaffii goone achiis illee rakkoon sun hiikuu hin dandeenye jechuudha. Rakkoon sun ittuma sufee akkuma ati dubbatte bakka adda ba'uun dhufee jechuudha. Rakkoon jiru ammallee rakkoo hoogganni caasaan deemuu dhabu seera kabajuu dhabu sigalee rakkoon nu qunnamee jechuudha. Kanarraa kaanee gaafa abaawoon jijjiiramaa bakka lama ba'u kan hoogganu amma jaarmiyaa afurii gaafa walitti dhufnu rakkoo tanaan dura nu qunname keessa tokko aangoon taane qabatanii taa'u ture kana dhiisee jechuudha. Kana dhiisee irraa gabbu'ee jaarmiyaa afurii kun akka walitti dhufuuf fakkeenya ta'ee jechuudha. Kana goone gaafa achi turellee rakkoon sun uumame jechuudha miti ammallee rakkoon ni jira. Kanaaf rakkoon hoogganummaa kun hoggoo hoogganni seeraa feeraan deemuu kana rakkoo hoogganni seerarra hundaa'ee murtii kennuu kana rakkoo hoogganni nama itti dubbate agartee dhiisee lola adda addaa itti oofee yesmeen namoolee agartee harka dhooftu ufin makuu kun hafee hoogganni Oromoota dandeettii qaban Oromoota muuxannoo qaban gaa qabanii hoogganamuu haga hin dandeenyetti rakkoon kun ni jira jechuudha. Amma rakkoo kanarra ooluu dandeenya. Amma nu jaarmiyaa arfan kanarra haga tokko oollee fakkeenya taane jennee amannaa. Dr. Nooroo yaada bal'aa ibsitanii mee obbo Daaxaasee gaafachuudhaaf. Ittiin darbin isaan biraa xumuree darbuudhaaf adda bilisummaa Oromoo kabiraan kan isiniin hoogganamu jira. Isaanis adda bilisummaa Oromooti. Gara fuulduraatti amma isaan walitti dhufneera kan isaan jechaatti jiran. Akkamittiin nuyi gaafa ibsinu akka miidiyaatti miidiyaa Oromoo gataanitti kan jaarmiyaalee hundumaa gabaasuudhaaf dirqama qabnaa adda bilisummaa Oromoo abaluun durfamu inni jedhu sun akka hafuuf akkamittiin ammas itti dabalataan warra walitti dhufan malee adda bilisummaa Oromoo isaaniin hoogganamu akkamittiin dhufuu hin danda'amu akka ammumayyuu gaafa ibsinu adda bilisummaa Oromoo kam jennee ibsuu dandeenya. Dabalataan walii qabdanii deebisuudhaaf gaafiin kun kallattiidhaan obbo Odaa Xaasee ilaallata. Irra deebi'uudhaaf baroota dheeraa adda bilisummaa Oromoo keessatti addaan baba'iinsi uumamuu isaa ibsinii kaafnee turreerra. Isa kana dabalatee ammoo addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu fakkeenyaaf obbo Daawud Ibsaa bara 1999 sadaasa keessa hoogganumatti dhufanii hagammaatti akka heera adda bilisummaa Oromootti si'a lamatti hoogganni tokko gadaan isaa si'a lama jedha waggaa afuriin yookaan waggaa 8tti hoogganummaan isaa jedha. Hagammaatti 1999 irraa adda bilisummaa Oromoo keessatti obbo Daawud Ibsaatti hoogganaa. Hagammaatti korri sabaa godhamee obbo Daawud Ibsaa irraa gara biraatti maaf jijjiiramuu dhabee akka namoonni kaasan ni jiru. Akkasumas adda bilisummaa Oromoo kana keessatti yeroo gara garaatti addaan ba'iinsa kana kan fakkeenya ta'e miseensota jettanii kaaftanii jirtu. Hoogganni hoo as keessa hanqina qabu jechuu keessanii obbo Odaa.
Gaafii deebisee darbu. Isaaniin hin finne isaan fixanii kana booddee gara boodaatti galu. Gaafii bareeda gaaftee Alamaayyoo adda bilisummaa Oromoo ebaluun hoogganamu ebaluu hoogganamu jechuun kun qaani. Waan Oromoo illee gaddisiisu waan agartee diina gammachiisu jechuudha. Akkuma qara isin jedhee nu'uun kuni rakkannee akkas jedhaa turre abaa jijjiiramaa Dr. Nuuroo hoogganamu jedhamaa ture. Anuu sanirraan jaalanne amma gaafa jaarmiyaa afur walitti dhufne kun akkuma isin jedhe yeroodhaaf haga teennee hooggana dhaabbataa fillutti abbaa nagaa jaarraa hooggana godhannee jechuudha. Okay, amma isa tokkicha jira. Gara biraatiin wanni kun hafuu qaba amanna ammallee nuti. Addi bilisummaa Oromoo hooggana tokkoon hoogganamu qabu amanna. Kanaaf agartee adda bilisummaa Oromoo ka biraa amma ka jirullee ka jaalla odaa nama bakka bu'ee as jiru kuni akka tokkummaa kana dhufee tokkoomnee amma lama jira jechuudha. Ka biraa ka dur jiru amma dhiisee dhaaba maqaa biraa baafate dhagaa. Adda bilisummaa Oromoo tokko taanee akka sochoonu barbaanna fedhiin kennallee kana. Ani gaafa sana agartee bakka amma jiru kanallee gadhiisuuf qophiidha jechuudha. Bakka amma itti gaafatamaa damee dantaalaa kanallee dhiisee miseensa leedhaa ta'ee dalaguu barbaada. Ummanni Oromoo ammoo ka aangessuu barbaannu namoolee miti. Ummata Oromooti. Ummata qaanii kana keessa jiru qaanii keessaa bahee abbaa biyyaa isaa abbaa Oromiyaa akka ta'u barbaanna. Ummanni Oromoo gaafa aanga'e aangoon xixiqqoon tunumaa bu'aan qabdu jechuudha. Kanaaf irra hojjetu jirra. Ummanni Oromoo illee dhiibbaa kanarra akka godhu barbaadna jechuudha. Maal jennaa abbaan qabsoo ummata Oromooti. Ummati Oromoo of course addatti bilisoomu jaarmiyaa isa barbaachisa. Jaarmiyaa jabaa adda bilisummaa Oromoo ka agartee onnee ilmaan Oromoo keessa jiru ka ilmaan Oromoo dhiyaabaatti kaabaa kibbatti agartee itti wareegaman ammallee wareegamuuf qophii ta'an addi kun bakka tokkotti hooggana tokko jala tokkoon akka hoogganamu gara kennaan tattaaffii jira. Akkuma beekamu waan gara kennaa himna gara biraa beekuu hin dandeenyu garuu abbaa qabsoo akka ta'e uummanni Oromoo dhiibbaa barbaachisu godhee qabsaa'onni Oromoo bakka tokkotti qabsaa'onni keessattuu adda bilisummaa Oromoo bakka tokkoof hooggana tokkoof caasaa tokko jalatti akka hoogganaman godhuun murteessaadha jennee amanna. Booda. Mee tan duraa gaafii adda addaatu daddarbamaa ture. Kam keessaa akka deebisaa jiru hin beekne egaa tartiiba tokkoon silaa deemnee bareedaadha. Gaaffii isa waa'ee walitti dhufuu isaan kaasan irratti nuyi qophoofneerra adda bilisummaa Oromoo isin keessa jirtanitti nuyi ammayyuu maayidaa hanga ta'e deemaa jirraadha kan isaan kaasanii mee wanta irratti haasofnee hanqinoota dhaabbilee keessa jiru nuyi amma asirratti kaafnee dhaaba sana keessatti rakkoo akkasii ta'e isa jedhuuf utuu hin ta'in haala kamiin walitti dhufuu dandeenyaadha kan jedhu waan ta'eef sana irratti haasofne. Bareeda laali gaafiin kee kan duraan akkanatti fakkaatutti adda bilisummaa Oromoo lama kamiin akkamitti himnaa kan jedhu irraa jalqabe san keessa gaafiileen adda addaa daddarbamtee jirti garuu sanirraan hin jalqabu barbaada. Sarara jalqabaa maaliif nuyi gaafa beeksifnu adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa adeemsa keessaa ibsamu neetu ibsine yeroo san. Yaada gaarii kana beektaa obbo Nuuroon akkuma gaariitti deebisee jira fakkeenya maraatummaa agartee nama waanuma tokko hojjechaa outcome yookaan immoo waan biroo keessaa waan adda addaa kan jiru san fakkii gaarii kanne akkaan anis itti ilaalutti akka duraan nuti dhageenyutti adda bilisummaa Oromoo jijjiiramaatu ture. Sanii achis adda bilisummaa Oromoo koree yerooti ture. Kana kanatti dhagayaa turre. Adda bilisummaa Oromoodhaa kaan gariinis kan shanee jaamu jira. Adda bilisummaa Oromoo an beeku tokko. Amma immoo akka dhageenyutti adda bilisummaa Oromoo jijjiiramaa kan jiru adda bilisummaa Oromoo tokko immoo maqaa jijjiirratee hojjaan silaawii walitti dhufnee kan jiru dhiyoonyuma kana dhageenye. Adda bilisummaan Oromoodhaan beeku tokkichuma duraanuu achuma jiru sani. So kanaafi akkaataa isinitti himtan isintu beeka kana jaa kana himaa jechuu hin dandeenyu haa ta'u malee adda bilisummaa Oromoodhaa an keessatti hoogganaa yookaan hoogganoota keessaa nama tokko ta'e hanga beenyutti adda bilisummaa Oromoodhaa tokko akka feetetti garuu yoo laalte kanuma hojjete kanuma gartee qabsoo san bakkaan gahuudhaaf tattaafachuu qofa osoo hin ta'in
hojiidhaan waa agarsiiseetu uummataas hawwachuu danda'a. Kaani kan silaafuu qabsoon maqaa irratti akka tahee tokkotti nama alaalaalullee mul'ata. Kuni waan hedduu nama saalfachiisaati, qaanfachiisaati. Garuu nuti yeroo ammaan tanaa kana keessatti maqaa irratti falmaa hin jirru. Maqaan sun akkanuma asuma achuma jira. Akkuma reefuu leencoon jechaa turetti ilmaan Oromoodhaa kan dhiigaan jaaranii kanuma achi jirudha. Wanni ammaan tana harkaa jiru kaanis dhufee maqaadhuma kana falmachuu, kaanis dhufee maqaadhuma kana falmachuudha. Fine. Namni tokkolleen qabeenya adda bilisummaa Oromoodhaa qabeenyaa balmuutii kana falmaa kana hunda keesseen hin barbaannu. Oromoon eenyu akka adda bilisummaa Oromoodhaa eenyu akka ta'e hojiidhaan namni haa argu jennee deebisuu barbaanna. Kanaafi furmaanni akkuma maqaa adda addaa baafatanii deemuu osoo hin ta'in hojiidhaan waa agarsiisuudha jeetiin nama nagama kiyyaanis. Kaani adda bilisummaa Oromoodhaa kani namninis tahee uummanninis tahee jaalatuuf kan diinnis jibbuuf waan itti amanu san reefuu kaayyoo laalchisee waa jajjaameeti jira. Kaayyoon garuu murna yookaan namoota tokko galii tokko irratti waan hiriirsee deemsisaa tokko san qabaachuu baattee jennaan yaadota adda addaatiin namni fuul tokko luuceeffatee deemuu hin danda'u. Waggaa tokko gamana harkisu tokko gamana harkisa. Jalqabumarraa waan irra wal taatu tokko qabaachuu qabdu. Kanaaf qabsoofnaa kan jedhu. San irraa dhufte kaayyoon. Kaayyoo tanarratti kanneen cichanii jiran waan dura walii galamee irratti hojjetamaa jiru irratti kan cichanii jirantu kar tokkoon deemuu danda'an. Dhugaadhaa achi keessatti tura keessatti yaadni garaagaraa dhihaachuun ni mala. Danda'anii yaada sanii akkuma reefuun tana jaametti wal taasisanii qabsaa'uudha. Danda'uu baatan immoo fayyaada haalli waliin jaanii namu kara deemullee numa danda'a jechuudha. Garuu sanii akka barbaachisaa ta'etti maqaa laalchisee garuu dubbiin taphaa ijoollee osoo hin tahiin dubbii qabsoon lubbuu namaati. Asuma ta'anii yookaan immoo namni hangi tokko waliin qabamee maqaa fedhe wal moggaasuu ni danda'a. Maqaa fedhe wal moggaasuu san irratti immoo eegama moggaafamte booda maal godhaa jirtaa, eessa geessaa jirtaa kan jedhus kunis gaafii guddaadha. So san irratti illee rakkoo hin qabnu nuti. Abbaan fedhe maqaa fedhe walaa gaafatu. Amma kan nuti itti jirru qabsoo teenya tana waan itti amanne kana qabsaa'onni waliin jirru kuni humna taanee argamuudha. Gabaabumatti yeroo gabaabaa keessatti murtii nuti murteeffanneen ciccinee sadarkaa dhabamarraa gara sadarkaa tarkaanfiidhaa kan geenyeefu murtii nuti agarsiifne kanarraa murtii fudhanne sanarratti cichoomina agarsiifne kanarraa. So kanaafi gaafii eenyu tu adda bilisummaa Oromootii kan jiru kana I think miidiyaan karaa fedhetti illee yoo ibsite ummatumaaf haadhiifnu kan jiru hin qaba. Ummanni eenyutu dhugatti adda bilisummaa Oromootii kan jiru sanii uummanummaan deeffate irra wayyaadha. Inni guddaani on the ground hojii hojjetamuutu eenyutu adda bilisummaa Oromootii kan jiru addaan baasa. Falmii maqaatiin rakkoon uummata Oromoodhaa rakkoon qabsoo Oromoodhaatu inni guddaan tokko yaadaan waliin gallee mi'ee yaadaan walii galuu baattu yaada ati qabattu san irratti maqaa feete moggaafadhu deemi. Qabsoon falmaa maqaa adda bilisummaa Oromootii miti. Dubbiin yaada. Okay. Reefuu asii jaamee jira. San qabattee deemtee karaa ati gartee waa takka uummata Oromootiif ni buusa jettu san hin deemudha. Sani wanni guddaan. So kana gartee haalli addunyaa jijjiiramee jira. Dhugaadha jijjiiramee jira.
injifannoolee galmeessuu dadhabneera dhugaadha injifannoolee galmeessuu dadhabnee jira. Haa ta'u malee gaafiin jala jirtu haalli addunyaadhaa akkamitti jijjiirame? Haalli addunyaadhaa jijjiiramni haalli addunyaadhaa sanii mirga uummanni dhalootaan qabu sanii waliin jijjiire moo mirgi sana ammallee achuma jiraadha. Uummanni immoo rakkoo roorroon san irra jiru kan mirga san falmachuu qabu ammallee mirga sanni qabamoo hin qabudha. Hayyamni immoo nama biroo irraa deemiiti mirga fee falmadhuuf hin falmatini kan jiru ni jiraayin sanis gaafii birooti. Okay? Kaan injifannoo galmeeffachuu dadhabne dhugaadha. Rakkooleen reefumaan tan amma nuuf keessatti haasawaa jiru kun akka injifannoon galmeeffine nu godhe kan agartee waa'ee diinaa osoon haasawaniiti. Numa keessattuu ifumarrattu jechuun maal. So kanaafi ani akkaan ilaalutti hedduutu jedhamee garuu akkaan an beekuttis rakkoo guddaan qabsoo Oromoo keessa tahee jira. Keessaa bahuudhaafis tattaaffiin godhameeti jira. Inni guddaan nuti irratti hojjechaa jirru akka dhaabatti akka adda bilisummaa Oromootti rakkoolee tanaan dura uumaman badiilee tanaan dura uumaman irratti keessatti akka hin deebine san immoo gochuudhaaf miseensonni hundeen dhaabaa kan jennee ilaallutti miseensota hoogganaa miti. Miseensonni hooggana yeroo barbaadanitti buusuu danda'u. Okay? Yeroo sirna qaba san hoogganni qoftiin dhaaba jechuun hin danda'amu. Hoogganni miseensaaf jalaa hin qabne faayidaa hin qabu. Miseensi mirgaa fi dirqama hin qabnee fi mirgaa fi dirqama isaan beeknes faayidaa hin qabu. So kanaaf walumaa galatti kan hin allaaluu barbaadu rakkoon tokko jiraate rakkoo tokko akka miseensota walii galatti furuu kan jiru sanii kanaaf nuti kana keessaa bahuudhaaf amma tattaaffiin keenya keessaas baanee jirra jennee amannaa san keessattis deebi'uun barbaadnu kan walii galteedhaa kan wal ta'uudhaa wajjin haasa'uudhaa abbaa fedhe wajjin haasa'uun ni danda'ama. Garuu karaa qabsoo Oromoo kanarratti yoo dhufte rakkoo qabsoo Oromoo kana keessatti uumame dhaabonni amma wajjin haasa'uun walii galuu yeroo gabaabaa keessatti kan xumurachaa deemnus jira. Kun gaa maali? Ilaalcha tokko qabnaa fedhii tokko qabnaa caasaa keenya dandeettii keenya qabeenya keenya waliif finnee waliin hojjechuudhaaf kanneen walii galleellee jiru san amma yeroo gabaabaa keessatti ni labsina san argamuudhaaf ta'a. Haa ta'u malee garii immoo ideally walii galuun bareedaadha. Qabsoodhaaf humna ta'a malee wanni rakkoo fidu hin jiru. Maqaa tokkummaa kan jiru kanatti nuti kan tokkummaa jiru kana karaa lamaan laalla. Tokko tokkummaa uummataati. Uummanni tokko dhiigaan lafeedhaan tokko wanni addaan babaasu abbaan fedhe gama naan carraqee gama siin carraqee addaan babaasuu tattaafatullee addaan baasuu hin danda'u. Rakkoon bakka jirtu kan tokkummaan hin jirre warra nuti uummata Oromootiif qabsoofna jiru kana keessa. Kanaaf ilaalcha maaltu walitti fidaa kan jiru kana beektaa Oromoon yaan gaafa bilisoomtellee beektaa ilaalchi garaagaraa jiraachuu ni danda'a. Kana gartee waan dilana akkas ta'u malee akkana ta'uun qabaa Oromoon bilisoomtu jennee laallullee dhaabte gama keenyaan nuti. Hojiidhaan wal agarsiifnee karaan walitti nu fiduu ni danda'a. Karaa irrattu fayyaadaa waliin jechuun ni mala. Cooperation tokko jiraachuu ni mala. But garuu bibixxillaawuun maqaa adda bilisummaa Oromoodhaa kanaafi kana hoogganni akkas ta'e akkana ta'e Oroganamaas hooggana isaaniitti jalaas hoogganni akkana jee kan bahu nuyi. Eessa dhaabbata? Duuba addi bilisummaa Oromoodhaa Oroganama kan bee maqaa biroo baafatus kaanis tokkummaa jeetuma gartee rakkachaa kanarratti oollamoo qabsoodhuma keenyatti fufuu kan jirus gaafiidha. So kanaaf nuti gama keenyaan trust wal amantaa dura if jidduutti uumuun isa guddaadha. Haalli itti jalqabame immoo kan wal amantaa wal jidduutti uumuudhaa sanii nutti fakkaatu jalqaba badaadha. Haa ta'u malee adeemsa keessatti walirraa waa warra babbaraa sirreeffachuu ni dandeenya kan jiru qabna. Amma walirratti oofuu anaatu akkasii anaatu kana jejjettuuni jalqaba badaadha. Wal amantaa wal jidduu uumuudhaaf. Maaliif
jaallan kana irra hedduu isaanii warra waliin turre waliin beeyu. Okay, so haala hamaa walitti uumamee jira kun waan uummannis beeku waan namuu beekuudha. So wanni dura hojjetamuu qabu wal jidduutti amantaa uumuudha akka jaallanitti. Hayyee amma walitti deebine maqaas immoo arraa kaateetuma Itoophiyaan wanni godhaa lammummaadhaan fudhadhaa borummoo deebitee kaayyottiin deebi'aa jechuun kunuu beektaa wal amantaa waan nama wal amantaa duraan ture sanii akka hin jiraanne waan godhuuf jecha kana jidduutti amantaa wal amantaa uumamuu qaba. Yaada garaagarummaa kan qabdu sanii kalammummaa kanaan barbaada jedhee kan deemu wajjin fayyaadee waliin jechuun dandeessa. Maaliif yaada kee waliin wal beekta already clear cut. Kan immoo arra lammummaan barbaada qabsoo hidhannoodhaan lagadde Itoophiyaadhaan wanni godha dimokiraatisaa jedhee deemu kana borummoo deebi'ee lakkii kaayyoo duraanii sanitti deebi'ee kan jiru kana wal amantaa uumuun rakkoodha. Haqa walii himna. Maaliif hin danda'amu fakkeenyaaf namni tokko qabsoon karaa nagaas qabsoon hin geggeeffama karaa hidhannoos hin geggeeffama. Waliin hojjechuu hin danda'amu karaa nagaa uummata ijaaree yoo hin deema ta'e inni karaa qabsoo hidhannoo immoo wal deeggaruu hin danda'u yaada wal mormuudhaa imaammanni qabsoo. Bareeda san jeetiin jira bara kan karaa nagaatiin deema jiru sanii clear cutidha. Karaa beekamaadhaa mire fayyaadee waliin jetta waan dandeessu wal gargaarta. Tarii dhiiroo wanni san yoo karaa na baase jedhamee deemu saniini dhaabbina clearidhaatu jira. Arraa karaa nagaatiin deema jedhee boruu qawweedhaan kaasa jedhee borummoo deebee karaa nagaatiin deema jechuun kuni sagaggaalummaa siyaasaati seriously dhugaa dubbachuudhaaf afaan xiqqoo jabaadha afaan waan kan birootiin itti dhabee garuu kan amma fakkeenyaaf ODF maa fudhannaan clearly waliin haa dubbannu wanni isaan ja'anii nuti karaa nagaatiin deemna biyyattii tana dimokiraatessinaadha. Fine. Uummanni Oromoodhaa mirga tokko argachuu ni barbaada. Ni barbaada. Karaa kanaan argachuu ni danda'a. Let them try it. Si galee fayyaadee waliin jechuun barbaachisaadha. Amma ODF boruu ganama dhufee lakkii ani kaayyoon masa duraanitti sanittiin deebi'aa boruu ganama immoo deemee lakkii ammas akkasiin godhaa kan jiru yoo taate. Jedhee beeka. Lakin jenne fakkeenyumaaf hin siimaa jira. Fakkeenya. Jettanii akkas hin jenne jaallencoon san siif himaa hin jenne garuu san akkas kan jiru yoo taate si galee ammallee akka Oromootti bu'aa walii buusuu nu danda'ama. Wal gargaaruun numa danda'ama. Nuti dhaaba uummanni Oromoodhaa bilisummaa isaa argamu walabummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf qawween murteessaadha jedhee warra amanu. Okay? Osuma nuti as jirruuti kaanis bee adda bilisummaa Oromoodhaa akkana qawween barbaannu kaanis bee adda bilisummaa Oromoodhaa qawween barbaannu dimokiraasii deemnaa kan jiru jira jechuudha. Asuma jirra nuti. So amma deebi'anii lakkii kaayyoodhuma isa duraanii sanitti deebinee jirra kan jedhamu yoo taate fine we welcome that. Maalifi kaayyoon dhaabbataan sanii kan ilmaan Oromoodhaa qaroon meeqaatamitti dhuman sanii amansiisaa fi karaa tokkicha qofa ta'uu isaa agarsiisa. We welcome that. Garuu deebi'anii waliin hojjechuudhaaf amantaa wal jidduu uumuun barbaachisaadha. Isa dura haalli kanaan dura uumame kun akka nutti hin uumamne qabsoo keenya kana deebisee ammaas akka hin sharafamne ummata keenya ammaas deebisee akka abdii hin kutachiifne galvanize hin goone wal amantaa wal jidduu uumuun barbaachisaadha. Boruu ganamaas kaanee abaluu akkas ta'e jennee gartee akka gugannee addaan hin deemne maal godhuu qabna akkamitti itti godhuu qabna isa jiru kana wal amantii kana jidduutti barbaachisaadha. Kun gaafa jiraatetti si galee walitti deebi'u walitti bakuu silaa durattumaa gariin miseensumaa rakkoon hin jiru. Hangasuu garuu diina tokko qabnee eega jaameefu quba wal lolaachuu dhabu walolatti oofuu dhabu bakka tokko waan gaarii hojjetetti fayyaadahi waan gaarii hojjete waliin jechuun I think jalqaba jedheetiin yaada.
yaada gaarii kaastan marii hanga ammaatti geggeessineen wanti irratti walii galee jira. Hanga ammaatti qabsoo Oromoo keessatti hanqinoonni akka turan jaarmiyaalee gidduu hooggansa biras miseensa biras hanqinni akka ture hanqinni sun immoo diigamsaaf akka ga'ee hanga ammaatti uummanni akka wal hin amanne rakkooleen garaagaraa akka uumamu akka godhe hundumti keessa waa irratti walii galtan fakkaata. Erga akkas ta'ee kaayyoo tokkotu jira. Kaayyoon jiru maanni walirratti miti kan qabsaamaa jiru. Kan qabsaamaa jiru uummanni biyya keessa jiru inni kaan qabeenya isaa dhabee inni kaan barumsa isaa irraa dhaabatee waan argaa jirtan jechuun eenyutti iyyuu waan danda'amu miti. Kaayyoo guddaan jaarmiyaaleen Oromoo jiran kunis hundumtuu kanumaaf kan hojjechaati jiru. Lafti Oromoo saamamaa jiru miidiyaalee garaagaraatiin dubbatamaa jiru. Abbaa qabeenyummaa uummanni eenyummaa isaatiin yeroo inni itti tuffatamee jirudha biyya keessaa. Kan uummanni gaafataa biyya keessa jirus gaafataa jiru isa kana. Sanatti deemuudhaaf kaayyoo walii galaa jira. Kaayyoon irratti walii galamu. Osuma waa'ee kora sabaa kaastee turte reefuun tana. Dhugaadha korri sabaa sadiitu hanga ammaa dhaaba kana keessatti baroota 40 keessa ta'e. Rakkooleen kora sabaa guutumatti mijuu godhu loojistikillaa jalqabee hedduudha jechuudha. Kan waraqaan qabne waraana keessaa fuutee bakka tokko geessuun bakka gartee mijeeffachuun qabeenya saniif barbaachisu kaayuun security warra achi dhufe eeguuni is the main thingidha waan guddaadha. Kanaan achitti kana jechuun maali? Harki 50 ol waraana bakka bu'oota waraana ta'uu qaba. Kaan miseensota adda addaa bakka adda addaa irraa dhufanii fi biyya keessa illee ta'uu qaba. So kana wanta walitti guutanii kaayuun barbaachisa. Yoonuma gartee kora sabaa jennee Minneapolisumatti kan goonu taate maybe that's different. I don't know. Garuu kora sabaa inni hundeen heeraaf seera adda bilisummaa Oromoo jiru kana gaafata. Amma kana gochuudhaaf rakkoodha. Yeroo adda addaa tattaafannee jirra. Jaalleen coonni beekaa koreellee itti dhaabnee akka korri sabaa kun irratti hojjetamu kan jiru karaa adda addaatiin rakkooleen yeroo sanitti gabaafamantu jira jechuudha. Maaltu yeroo sanitti akka hin dandeessifne kana gidduutti rakkooleen keessaatis dhufee waan san dheereesse jechuudha. So ammas koree qindeessitu kora sabaa dhaaboota walitti deddeebinee wajjin uummanne irratti hojjetamaa jira. Kuni nuti gama keenyaan ni beekna waan gartee fardiidha jennee yaadnusi. Dhaabni kuni haala adda addaatiin humna haaraan yeroo adda addaatti infused ta'uu akka qabus ni beekna. Yeroo adda addaatti qajeelfamas fi waan takka haaroonfatee akka deemuu qabus ni beekna. Kanaas irratti hojjechaa jira. Garuu baroota kana keessatti rakkoolee uumamtu waan kana akka taasifamne godhee jira. Amma yoo Rabbi nu gargaare numa ta'a jennee yaadna. Garuu jaaldaa budisi hin barbaadu jee waan kana waan godhee miti. Waanuma gartee sirna dhaabaatiin deemnee godhuu qabnuutu nurraa hanqatee waan san nu mijeessuu dhabeerraa waan haalli kun uumame yeroo ta'etti heeraaf seera dhaabaa hordofnee wanni san nu guutametti numa ta'a jennee ta'a. Gaafii ammaasii kan obbo Leencoo nu dootti jala itti fufanii carraa yookiin itti dabaltan. Carraa hedduun arganne. Ifama. Gaaffilee dura gaaffilee hedduu nama dhukkubsantu ka'e. Abaa'oon maaliif akkana ta'ee achaas abaa'oo meeqatu as bahee hayyuu duree meeqatu as bahee ka jedhu waan nama hedduu hamma lafeetitti waan namatti dhagahamu jechuudha. Oromoollee waan kanatti akka hedduutti dhagahame beekamaadha. Waan kana hanqisuudhaaf tattaaffii guddatu godhame. Maanguddoon warri dur jaarmaa kana bu'uureesse miseensonni gamaa gamana baane hedduu irratti hojjetame erga walii galteen godhamee waa hundi dhumatee mootummaan alagaa nu gargaaraa turillee mootummaan Eertiraallee hedduutti gammadee erga ta'ee booda araarri suni deebee diigame jechuudha. Warra araara kana keessaa hedduu hojjetaa ture keessaa waan ta'eef
hedduuna dhukkubsa jechuudha. Ka achi asii hundi ana difama naa godha kabajaa jaallan lamaanuu dhaaba jarri keessa jiran hunduu kabajaa ka achi asii ani taphuma natti fakkaatu wanti garagariin. Wanni na gaddisiisu ammoo barnoonni maaltu irraa fudhatamee ka jedhu. Nudha jaarmaa kana otoo hagammaa jaalannu ruhi keenya isa keessatti dhiifnee foon keenya qofa wanti keessaa fuunee baaneef salphina kana yoo dhidhifne jenneeti. Argitee gadda kana yoo dhidhifne jenneeti. Amma yoo argitan qabsoon kun bushaa'u irratti ayyu duree adda addaa asitti walii galuu achitti maal godhuu amee wanti itti jiramu waan baay'ee namatti ulfaatu. Waan baay'ee namatti ulfaatu. Badii waggaa argitee 7-8 dura dhaabuu dandeenyutu dhaabachuu hanqinnaan as gahe jechuudha. Kanaaf barnoonni irraa fudhatamuu qaba. Yoo barnoonni irraa hin fudhatamne ammas rakkisaadha jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Gamalachuunu waan kanarratti barnoonni fudhatamee eenyutu dhaaba kan harkaa qaba eenyutu dhaaba kan harkaa hin qabu sun murtii uummata Oromooti seenaa waan adda addaati amma sunii miti amma dubbiin piroosesii miti yookaan ammoo kileem godhuu miti argitee uummata qabsoofnuu kanaa akka gaddisiifnu taane irra deebinee uf laaluutu nurra jiraa jechuudha. Kun ammas aadaan tokko amma jaallodaanis deddeebi'ee kaase waa'ee kaayooti. Waa'ee kaayoo dhugaa aadaan tokko dafee uummata tokko keessaa hin bahu. Sila lamaayyoonis gaafatee jira. Ilaalchi nuti even ka biraa dhiisne opidiyoo irratti qabnu ka durii wajji tokko miti. Wanti hin jijjiiramne hin jiru. Mirga garii guyyaa tokko argatanii mirga garii ammoo yeroo keessatti dhawaataan argataa deemanii jechuudha. Ani jarri jaallan lamaanuu qabsoo Oromootiif falmuuf dhaabachuu isaanii wata akka shakkii irraa hin qabu. Garri abbaa fedhanii shakkanaa shakkan akka hin shakkamne ammoo miizaana irra korreellee of agarsiisuu hin dandeenyu. Nuti bakka jirrutti dhibbarraa dhibbatti abdii qabnu uummata kana cunqursaa inni keessa jiru keessa hin baafna jennee qabsaa'aa jirra. Jaallan kunis kana godhan jenna jiru jechuudha. Nuti galii isaanii hin shakkinu jarri galii kennoo shakkan wama jiru. Siyaasaan biyya sanii waan uf danda'e qaba. Silaa anaafarra galiin keenya nuti galii dhaabbataa qabna malee xurreen irra deemnu tokkoo miti nuuf. Sitti naafa xurree takkatti irra turuu keetiif galatoon garuu ani galii kiyya gahuuf xurree adda addaa irra deemuu kiyyaaf hin saalfadhullee karallee natti fakkaata mimmiliqanii daddabanii carraa adda addaa barbaadanii achi gahuun waanuma barbaachisu goggoganii karaa tokko irra deemuu qofti akka tokkotti cicha ta'uu danda'a akka tokkotti ammoo uf qancarsuus ta'uu danda'a. Kana waan namooma adeemsuma keessatti ofii dhiifna garuu wanti guddaan ammaan kanatti hawaasni uummanni keenya gaddarra jira. Halagaan nutti kolfaa jira. Kolfa kan ofitti beekuu dhabuun dhugaa dadhabina baay'ee guddaa natti fakkaata. Dadhabina guddaadha. Kasaaraan gahe kasaaraa xiqqaa miti. Kasaaraa guddatu gahe. Hamilee hedduutu ture, carraa hedduutu ture. Achi asullee argitee kasaaraan kun dhaabataa hin jiru. Kasaaraan kun warshaan qaanyii kun guyyuu manufaakchar ta'ee guyyuu dhalataa deemaa jira. Bakka tokkotti wanti kun hafuu qaba. Yoo kun hin hafnetti cadhifnee argitee baay'ee bushaa'e wanti qabsoo kun. Baay'ee bushaa'e dhugaa isinitti muna baay'ee bushaa'e. Isinis baay'ee rakkifne. Kanaafuu jedhe ammoo waan kana waltajjiin isaa kanaa miti. Waltajjii waan kanaa miti. Argitee waltajjiin wanti kuni waan guddaadha waan xiqqaa miti. Mirga qabaachuun namuu mirga qaba. Yaaruma moggaafachuu danda'a, ni balu jechuu danda'a. Garuu dantaa uummata keenyaati wal bira qabamee ilaalamuu qaba. Kanaaf waan nama dhukkubsaatitu ka'ee jechuudha. Still na dhukkubsa wanti kun. Wanti na dhukkubsuuf maali? Tapha ta'ee tapha kana keessa bahuutu nurra jira. Argitee maaliif araarri kun hanqachuun araarri jijjiiramaatiif shanee abaaboo hanqachuun kasaaraa kana mara fide jechuudha. Achi as ammoo kasaaraan kunis qooraa hin jiru, dhoqqeen kunis qooraa hin jiru, ittuma dabalamaa jira jechuudha. Jarris bakka kalee hin jiran, jabeenni kalee sun hin jiru. Beekamaadha. Akka wanti kalee isaa nutti hin deebine carraaqaa jirra kasaaraa guddaa waliin. Okay?
waan dhaaba sanirra gahe waan anamma itti boonee gaarii jedhu miti kasaaraa guddaturra gahe. Kasaaraa sana immoo gabaabsatanii qaawwa san cufachuu qabu. Hawaasa tokko hawaasa murteessaa ta'etu abaa'oo keessaa bahe. Kana otoo laalan jirra jedhanii masgaba miseensotaa fudhatanii jirra jechuun ulfaataadha. Okay? Ulfaataadha. Sanis hambifachuun sanis argitee hanqifachuun barbaachisaadha. Wanti kun dhaaba kana keessatti yeroo baay'ee ta'e argitee ka jalqabaarraa jalqabee yeroo jaarraarraa jalqabee wanti ta'e maaneej silaa ta'e qabame actually uummata keenya carraa qaba malee balaan kana caalu nurra gahaa danda'a ture. Haala amma addunyaarra jiru yeroo laallu. Kanaaf barnoota nu barbaachisaa nu hunduu barachuu qabna jechuudhaaf hin jedhe mariin kun marii ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf actually waan difficult ta'e emotional ta'e nu gaafataa jirtu. Yoo interviin kun dhufe ammoo dhume uummata keenyaaf deebii gaarii gahaa kennine jedhee ani ofitti quufu tokko keessa nu naqxan maaliif waan cimaadha. Nuyi isinii kenna nuyi baay'ee galatoomaa yaada kaastaniif kan kana jalqabneef Oromiyaa Miidiyaa Neetworkis miidiyaan gahee isaa bahuu qaba. Jaarmiyaalee Oromoo uummata Oromootiif dhaabatee jira. Jaarmiyaaleen Oromoo immoo jaarmiyaalee Oromooti. Akkamittiin walitti dhufanii pilaatfoormiin akkasii qophaa'ee waliin dubbachuu danda'udha. Yeroo darbe jalqabnee turre Dr. Bayanii fi Burraggaasaa wajjiniini amma immoo isin akkasiin argan borimmoo nus abdii qabna gara fuulduraatti jaarmiyaaleen Oromoo dirqama miidiyaa duwwaarraa sun ta'e iddoo biraatti warra arguu danda'u garuu uummataaf odeeffannoo kennuudhaaf akkasitiin akka itti dhufaniidhaa fi kan nuyi qopheessine yaada keessan gidduutti seenuudhaaf jedhanii Dr. Galatoom Alamaayyoo miidiyaan kuni gurra uummataati. Gurra uummataa agartee waa uummata keessa jiru waa uummata Oromoo walitti qabu dubbatuun dirqamallee mirga isaatillee akkasi fudha. Qabxii ka irratti dhugaadha addi bilisummaa Oromoo akkuma qara jedhee ka nama tokkoo ka nama lamaa ka qabsaa kanaa ka qabsaa saniitii miti ka qabsaa'ota Oromoo fi wareegama kan falaniiti ka agartee lafee itti caccabeeti ka ilmaan Oromoo hundaati jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo kana ka miseensota bicha gad deebisuu hin danda'amu kun akkas beekamuu qaba. Amma tokkummaa kana ka jennu nuti agartee ka barbaannu abaawoon gara keenyaa ka jennu waan nu feenee fi miti tokkummaan kun gaafii ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo agartee abaawoo eenyu akka ta'e isa murteessa wa jennu ilmaan Oromoo maqaa abaawoo lamaa sadiin deemuun hin ta'u walit deebi'a tokko ta'a jedhee halkanii guyyaa ba'uu jira jechuudha. Nuti deebii kana deebifneef gaafa jaarmiyaa fi gurmooleen afurii walit dhufnu gaafii duraa deebifne jechuudha. Bakka afuritti agartee abaawoo himatu uumannaa bakka tokko gad deebine jechuudha nuti. Kana gaafii uummata keenyaa deebifne jechuudha. Kuni gaafii bilbiltuu ilmaan Oromoo dhugaan bilisummaa barbaadan gaafatanii jechuudha. Abaawoon maqamaaf taa'ee agartee ni jiraa laakkaatu yoo taate sun ilmaan Oromooti bu'aan qabaatu. Abaawoon ilmaan Oromoo barbaadan qabsaa'ota Oromoo walitti qabee Oromoo ijaaree diina Oromoo irraa kaasu barbaadanii jechuudha. Abaawoon hoggama laakkaatu abaawoon ni jiraa. In banne jedhoo taate adoontiin Oromoo abaawoo akkasiin barbaadu nulli abaawoo akkasiin barbaadu abaawoon nu barbaadu ka agartee Oromoon kumaatamaan itti wareegame ka Oromoon miliyoonaan jala deemu ka hawwii ilmaan Oromoo ta'e abaawoon barbaadu abaawoo ijaaramee qabsaa'ota isaa ijaaree Oromoota ijaaree humneessee ilmaan Oromoo abbaa biyyaa godhu barbaanna. Kanaaf ilmaan Oromoo tokkummaa qabsaa'otaa jedhan. Andiifama naa godha namni tokkummaa qabsaa'otaan barbaanne hoogganni tokkummaa qabsaa'ota Oromoon barbaanne I don't know akkam Oromiyaa akka bilisoomsu naan galu kara biraatiin. Miseensi adda bilisummaa Oromoo yoo deemnee agartee hooggana kaasaa kun afaaniin ni jedhama practically waan ta'ee miti kama waliin beennu. Gara biraatiin agartee yookaan yeroo tokko kaayyoo deebinee yookaan Itoophiyaa fudhanne jedhama ka jedhamu akkuma leenjoo asii kaase. Hooggana jechuun kama bakka takkatti taa'u odoon taane ka carraa adda addaa barbaadee carraan sunuu in ta'aaf hin ta'u addaan baafatee karaa kana xurlee uummata kanaaf banuu jechuudha. Xurlee waaqa nama fidu karaa tokko bichaa miti. Karaa adda addaa deemtee galii uummata saniin ga'uun beekumsa bilchinnaa hooggana jechuun sanii bara. Barcuma takkatti sanarra taa'ee hoggaa 20 hoggaa 30 hooggana jechuun attiin uummata Oromooti bu'aan qabu jechuudha.
qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo adda adda faffacanii adda adda faca'uun nun fayyadu diina qofa fayyada ilmaan Oromoo walitti deebi'anii hunna haa taanu jechuun is noble kun yaada eebbifama yaada kana ka jibbu eenyu diina qofa jechuudha diina wayyaanee Oromoon akkan bilisoomne Oromiyaa saamuu barbaadu jechuudha garuu akkuma lakki anummaan socho'ee adda kiyya waa godha ka jedhu hoo godhe bareeda praktikaaliin taane ta'uufillee hin deemu Oromoon mammaattee maal jetti areedoon jedhani waan olin fuune gadiin jettu jedhanii jechuudha yeroo tokko tokko waan ummataan fudhatamne dubbatuu nurra hin jiru jechuudha agarreerra daa'imaa miti waggaa 20 keessa turre qabsoo kana keessa dhaaba kana keessa 24 anuu miseensa kana jechuudha waggaa 24 kana ammallee waggaa 24 biraa akka hin barbaannu nuti kanaaf tokkummaa adda bilisummaa Oromoo wanni hawwinuuf namni adda barbaannu illee hin jiru beekaa dhaabni adda feenu illee hin jiru dhaaba ilmaa Oromoo bilisoomsa jedhu ka afaaniin jedhu miti beek ka dalagaa mul'isuu barbaadu feenaa jechuudha nuti addi kun tokko hoo deebee taa'eet magaltee ka waggaa laakkatu feenu jechuudha adda ummata Oromoo ijaaree lolee lolchiisu feenaa jechuudha Oromoo illee kana barbaada kanaaf ammoo addunyaallee kanu himu seenaallee kanu himu tokkummaa ummata tokkoome ummata hunna ta'e diina abbaa fedhee irra deemuu danda'a kana ta'uu baatee qabsaa'onni Oromoo bakka adda adda taa'uun diinaa karaa banaa xurlee diinni ittiin seenu ta'a xurlee diinni agartee hawaasa keenya ittiin gaaga'u ta'a xurlee kana cufuu qabnaa dubbannaa jechuudha kanaaf tokkummaa barbaanna ammallee tokkummaa ilmaan Oromootiin murteessa jennee amannaa jechuudha gaafa Oromoon tokkoome gaafa qabsaa'onni Oromoo tokkoome Oromiyaa bilisoomsuun salphaadha jennee amanna gara kaayyoo deebine kaayyoo jedhame kan adda bilisummaa Oromoo keessa walumaan turre akkuma leencoo jedhee gaafa waliin turan gaafiin kaayyoo wanni kun hin kaane yarana gaafiin kun agartee kaayyoon kun politicus sababa adda bilisummaa Oromoo keessa kaayyoo kana ta'uu qaba jedhamee falmiin ka'ee kaayyoo irra wadhabame hin jiru akkuma qara dubbadde rakkoo adda bilisummaa Oromoo keessa ture ka seeraan buluu ka heeraan buluu ka caasaa hooggananii caasaa hoogganuu ka hoogganni seeraa feeraan bitamuu kuni gaafa hiikamuu dadhabee namni addaan bahu namni despereetii ta'e akkuma leencoo gara himee waan adda addaa godhaa jechuudha malee gaafa qaamni kun waliin jiru akkuma qara jedhee odoo murtiin sirnaan seeraan hoogganni seeraa feera eegee ka dalagu taate rakkoon tokko uumamu ture jechuudha kanaaf kana kaafna ammallee abaa'oo an keessa jiru ka abbaa nagaa jaarraati hoogganamu qabsaa'ota Oromoo nam tokke garee jaarmiyaa tokkummaa barbaadu hunda walitti qabnee walitti deebinee Oromiyaa bilisoomsuu barbaadna bilisoomsuullee ni dandeenya us jennee Oromiyaa afaanii haasa'uun ga'aa miti jennee amanna addunyaa kana keessatti sabni fedhiin hawwiin bilisummaa argate hin jiru sabni bilisummaan ka dhufu afaan qawweeti addunyaallee kana nu hima dogamatti addunyaa jijjiiramte wayyen of course haala tokko tokko jijjiirame fundamentally addunyaa hin jijjiiramne maal jechuun fundamentally addunyaa nama falmatu nama hunnaan diina ofirraa dhawu nama hunna qabu waliin dhaabatti wanni Obaamaan dheengadda godhe ragaa guddaa nu taa'ee jiru mootummaa wayyaanee addunyaa keessaa taranii diktaatar ta'uun beekamtu dhaqee eleekshiniin keessanii karaa seeraatiin jedhee dubbatu maal nu hima addunyaan tuni akkuma mammaaka Oromoo haatinuu laafaan jaalattuu sani nama dadhabaa nama ofiin falmanne nama hunna isaa agarsiifne waliin hin jirtu kanaaf fundamentaalii addunyaa hin jijjiiramne addunyaa abbaa hunna qabu waliin dhaabatti Oromoon gaafa hunna taane diina dhoofne addunyaan waliin jirti kanaaf akkas ilaallamuu qaba jedhee amana. Itti dabaluudhaan mee ammas gama xumura sagantaa keenyatti deemaa jirra natti fakkaata. Tokkummaan jaarmee Oromoo yoo walitti dhufe hawaasni uummanni Oromoos kana barbaada. Uummanni Oromoo biyya keessaaf alaallee kana eegaaf kana kaafne malee wanta addaatiif akka hin taane hubachiisuu barbaadna. Mee kana wal qabsiisee itti dabaluudhaan yeroo gaggabaabduu keessa qabnu kana keessatti gama dippiloomaasiitiin isin jaarmiyaaleen Oromoodhaa hagammaatti maal irra jirtu kan jedhamutu ka'a mee dippiloomaasiin sadarkaa maal irra ga'e?
jaarmiyaaleen Oromoo adda bilisummaa Oromoo tokkummaa dhaabbilee kan biraa wajjiniin ONLF fi dhaabbilee kan biraa wajjin akka dhaabe odeeffannoon bahaa jira. Dhaabbileen mootummaa sana morman kabiraan Gimboot Sabaatti fi Arbanyoosh Gimboot Sabaatti walitti dhufanii tokko ta'anii yeroo isaan jirantu jira. Yeroo kan amma qabsoo Oromoo walitti dhufaa jaarmiyaaleen Oromoo walitti dhufaa jedhanii yeroo bal'aayyuutti kennuu miti waan ta'eef gaaffiin uummataa kana uummati biyya keessa jiru tokko ta'atii isin deeggarraa kan jedhudha waan ta'eef isarratti hundi keessan yaada nu kennitu obboodhaan jalqabdaniitu sirraa. Gaggabaabsaatii yeroo wajjin fayyadamu. Bareeda laalli wanti silaa gabaabbachumaa qabaa'u. Reefu jaalleen jojee jira wanni kun waan hedduu nama laaleessaati. Waan hedduu keessa bahamuu kan wal gaafatamuu qabuutu kam eenyuutu badii gabaa isa jiru reefu nana jalqaba irratti himeetii jira. Kuba walirra laachuun sadarkaa hin danda'amne keessatti badiin ta'eera. Kana akkasitti sanirratti saniin irra dabra. Kaani kan kaayyoo laalchise irratti waa jechuu barbaada. Xurree adda addaa deemuun barbaachisaadha. Haxxummaadhaas. Garuu ani kaayyoon an jiru sani bakka lamatti addaan baasa. Tokko tarsiimoodha. Strategy and tactics tooftaadha jechuudha. Tooftaan xurreelee adda addaa qaba. Kan I think kan haasa'u yoo taate nutilleen tooftaa san dhabneetii miti. Garuu tarsiimootti yoo deebine tarsiimoon galii ati barbaaddu san waan ta'eef jecha dhaabbataadha. Everything tooftaaleen ati hojjettu maanuveriin ati gootu hunda san irra deema waan ta'eef jecha san tuqeefin wanni jee san ma clarify godhuun barbaade tooftaa wallaaleeti miti. Kaani tokkummaa laalchisee. Tokkummaan barbaachisaadha humnaasi. Ilmaan Oromoodhaa tokkummaa barbaadan yeroo jennu maal jechuu keenya isa jirutti nama geessa. Ilmaan Oromootiin tokkummaa maal akkamitti ilaalaa jiru? Tokkummaa siyaasaati moo? Tokkummaa yaadaati moo? Moo Oromummaadhuma keenyattu hundeedhuma Oromummaa keenya santu gaafii jala galeen waan birooti. Kana addaan baafnee ilaaluu barbaachisaadha. Ani hundeen Oromummaan keenyaa tokko gaafii jalaa hin qabu abbaan fedha caccabsee kan tolchuu danda'u miti. Kanaas irratti haa cufu. Amma rakkoon dhaabota jenneerra. Kana ummata tokkummaa ummataa irratti sababfachuun nurra jiru. Nuutu rakkoo qaba. Tokkummaa dhaabotaa jechuudhaatu nurra jira. Tokkummaa dhaabotaa eega jenneefuu ilmaan Oromoodhaa kana barbaadu kan jedhu dhugaa sabboonoonni bilisummaa barbaadanis kana barbaadanii mee dhaaboonni garaagara jirtan risoorsii keessanii fi humna keessanii fi waan qabdan hundaa waliif fidaa humna ta'uun keessan kuni qabsoo bilisummaa Oromoo kana ni saffisaa ni mirkaneessaa kan jedhamu yoo taate gara birooti. Garuu akka gartee tokkummaan uummata Oromoodhaa hundeen san tuqamete sanitti dhiyeessuun dogoggoraan jaa kaani nani gartee wanni kun karaatti bakka itti dhaabbatu hin qabu. Boru ganamaas tokko bahee an bahee abalu jee maqaa moggaasee ol dhufee uummanni Oromoodhaa tokkummaa barbaaddi ilmaan Oromoo barbaaddi yoo jaame bakka itti dhaabbatu hin qabne daas tossaab samuudha. Kana sababfachuun nurra jiru yeroon kana sababfannu dhabee jira. Instead wanni nuti godhuu qabnu uummanni Oromootis taate sabboononni Oromoodhaa kan hojjete kan waa bu'aa buuse bira dhaabbachuu period kan isin hojjannee ifi fudhabama irra laban ta'a jechuudha akka gartee faranjii baantu baratti san itti rakkachuudhaa miti. Ana akkaan laaluutti akkasi namni tokkummaa jibbu hin jiru yoo diina taate malee jibbinaanuu hanga arraan duratti hojjete wanni reefuun tana wal amantaa wal jidduutti uumuu barbaannu jenne kana ani uummanni tokkummaan qabu jee inni yaadu diin irra gamanaan amantiidhaan kanaan waamee qarra godhee biyya keessatti soolaal uummanni du'aa jiruu walitti deemuu hin dhaabne wal gaafachuu hin dhaabne bakka takkatti ka'anii diina dura dhaabbachuu du'uu hin oolle akka Oromootti bahaa dhiyaa kibba jidduu gala osoo hin jedhin uummanni Oromoodhaan lafarraa buqqaafame du'aa jira akka reefu talatti jettee. Okay, Oromummaa saniin
tokkichummaan kun gaafii jala galuu hin qabu. Kan dhaabaa garuu rakkoo qabaan akkaan amanutti gaafa akkaataatti walitti dhufnu wal amantaan tokko jiraachuu danda'u irratti waa tokko uumamuu qaba. Kun ifiif walitti nama fide abarda qabsoon turi ifiif walitti nama fide. Asuma deemtu karaa irratti waliin dhufta. Amna tokko qabaatte lakkiyaan bakka tanaatiin bakka kanaan deemaa jette hayyee gaanis achittiin deemaa jettee waan qabdu waliin qooddattee deemtaa beekta. San akkas ta'uu danda'a kan jiru karaa dippiloomaasiitiin si deebi'a gabaabaadha yeroo hin qabnu. Karaa dippiloomaasiitiin gama keenyaan hamma barbaachisu hojjenna jechuu baannullee bu'aa hedduu keessaafuu ji'oota 6-7 kana keessatti galmeessine jenneetu yaada. Eurooppaan paarlama keessatti sadarkaa bakka bu'aan keenya yaada isaa dhiyeeffachuu geenyee jirra. Waan dhaabota mirga dhala namaatiif dookumentid waan ta'e karaa qabatamaatiin bakka akkanaatti hojjetame jennee sadarkaa dhaabota mirga dhala namaatiif dabarsuu geenyee jirra. UN itti dabarsinee jirra. Sadarkaa biyyoonni tokko wayyaanirra gargaarsa wayyaaniidhaaf dhaaban irratti hojjennee jirra. Kungaa waan qabatamaadhaan ta'e jechuudha karaa dippiloomaasiitiin. So kanneen birootis gaarratti hojjetamaa jira. Kanneen birootis irratti hojjetamuu danda'aman garuu gama keenyaan keessaafuu biyyoota tokko irratti roorroo uummata keenya irratti gahaa jiru ibsuu irratti sadarkaa Eurooppiyaan paarlamentii geenyee seennee wanni jechuudha qooda guddaa kanneen jedheetiin yaada fuulduraaf akkasitti wanni ni jenna inni guddaan baqattoota irraa jalqabee land grabbing uummata irratti karaa adda addaatiin hiraar ga'uu kana calaqqisuu waan ta'eef jecha isaan irratti akka beekamutu waan dookumentii ta'e viidiyoo hunda gartee amma land grabbing ilaalchisee viidiyoo tolfamee jira yoo barbaadan isin qooduu ni dandeenya sanillee agarsiisuu ni dandeessanii sadarkaa biyyatti namoota interview godhuudhaa fi namoota actually rakkoon san irra geesse abaaboo dhaabuun rakkoo maal uummata irratti akka fidde bishaan summaawee yeroo ammaan tanaa kana keessatti saawwan miila sadiifaa dhalachuudhaa fi kana hundaa'u viidiyoodhaan dookumentii kan ta'e itti dhiyeessinee irratti hojjechaa jirra jechuudha. Gama kiyyaan kanumaan jechuu barbaade galatooma. Galatooma tokkummaa irraa yookaan tokkummaan barbaachisaadha. Kun ta'uma qabaa gaafii uummata Oromooti. Kun yoo ta'e jaarmoleen Oromoo hogganoonni Oromoo warri polotikaa Oromoo keessa jiru tokko ta'uun rakkoo keenya kana ni gabaabsa. Dalagaa biraattis kabajaa nuuf fida uummata keenyas ni abdachiisa. Bakka barbaannu sanis ga'uuf nu gargaara jechuudha. Nuti amma akkuma beektan waan kana waamichas goonee turre ammas fedhii qabna dantaarraa qabna tokkummaa Oromoo ni barbaanna jechuudha. Jaarmolee jiran hunda waliin hojjetaa turre hogganoota jiran wal beekna. Kanaaf tokkummaan kun barbaachisaadha. Yeroo namu qaamni kamuu tokkummaa kanaaf qophii ta'ee jennaan nuti yeroo hundaa qophiidha jechuudha. Wanti kun waan dhaabbataan irratti hojjetuu qabnu jechuudha. Kun uummanni Oromoo dhiisiti uummanni biyya sanuu Oromoo irraa hoogganummaa barbaadaa jira sadarkaa amma jiru kana keessatti. Gaafii dippiloomaasii wajjin addunyaan dippiloomaasii mootummaa wajjin hojjeta. Mootummaa humna qabu wajjin hojjeta. Warri amma mootummaa harkaa qabu waa lama tokko mootummaadha lammaffaa carraa ikonomii faranjootaaf bananii invest godhaa jiru biyya keenyatti lammaffaa ammoo warri faranjootaa warri westii kuni yaaddoo security qabu jechuudha. Babal'inaa shororkeessummaa fi ilaalcha hamaa amantii islaamaa irraa qabaniif jecha fedhii kana ka guutaa fi jiru mootummaa amma aangoo irra jiru jechuudha. Kanaaf nu caalaa qophii ta'ee dantaa warra westii guutaa jiru mootummaa aangoo irra jiru jechuudha. Kanaaf kanarraa aanuu inni qabnuuf kanaaf nuti hanga wakiila mootummaa tokko hin ta'in mootummaa nu tajaajilu harkaan hin gaatin addunyaa wajjin argitee iskeelii san inni haasa'uu yoo hin danda'in
an bara baay'ee mootummoota waajjira isaanii irra dhaqee dubbiseera. Bara dheeraa Washington Awuroopaas jalatti nu dhageeffatu malee seriously nu fudhatan. Ni beeku rakkoo kenna ni beeku garuu amma nuti amma dhiyootitti warra Washingtonitti guguddaa argine garuu Obaamaa hambisuu hin dandeenye. Hambisuu qofaa miti achi dhaqee illee waan Oromoo akka kaasutti illee dhiibuu hin dandeenye. Kun maal garsiisa si fakkaate? Nuti yabaannu malee nuti rakkoo kanarra aannu malee humna ta'uu keenya garsiifnu malee dippiloomaasiin ni jedhamu hin jiru. Humna garsiisuu qabna. Humna garsiifnee jennaan dippiloomaasiin ni dhufa. Bakka humni hin jirretti haqa qabna qofaaf namni hojii dhaabatu hin jiru. Haqa nama hedduutu awwaalame. Akka uummata Palestaan fa'aa. Akka haqaatitti irra uummanni Palestaan haqa xiqqaan qabu. Garuu kan humna qabu mootummaa Israa'elii fi saayibboota isaanii as jiranii uummanni sun kamamee jira jechuudha. Keenyas kanarra addaa miti. Kanaaf kanarra aanutu nurra jira. Kanarra ka'anuu dandeenyu tokkummaadhaani. Ka ilaalchaa kun jaalodaan deddeebi'e dhaaba kana keessatti yeroo hedduu allaansii adda addaas uumnee negotiationii adda addaas godhaa turre. Amma dhiyooma kanaa kunoo allaansiin tokko dhaabame maal jedha achi keessatti federeeshinii dhugaatii fi dimokiraasii mootummaa ce'umsaa finna jedha. ODF wajjin garaagarummaa hin qabu. Ani ilaalcha garaagarummaa ilaalchaa qaba jedhee naman ofii kiyyaaf ani naman argitee garuu nama ammoo ilaalcha garaagarummaa qabna jedhu lakkee akkasi nameen jechuu rakkisaadha. Maaliif jarri keenya waan barbaadan ankiliirlii beeka uummata kana walitti baasuudhaaf. Aniif jaallanna waliin jiranis waan barbaannu an qajeellotti beeka uummata keenya bakka tokkoon ga'uudhaaf. Kanarratti wal sakaaluu hin barbaachisu. Actually osoo waa lamaa himannee qaroodha jechuudha. Kunis kaan barbaada keessan quba ol qabaanaa jechuudha. Qarummaa fida malee rakkoon fidu. Lammaffaa yoo biyyi tokko federeeshin taate dimokiraatoof ta'e lakki federeeshiniif dimokiraasiin nan ga'uu mirga kana caala gaafadhe yoo jedhee karaa santu gabaabata malee karaan sun hin dheeratu. Kanarratti wal qabuu nurra hin jiru. Tokkummaan qabsaa'otaa, tokkummaan jaarmaa Oromoo maaf jaarmaa kun hundi nu barbaachisaa maaliif argitee maal akkamitti madaalta amma jaarmaan hedduun qaaniidha moo jabeenna kun amma anaaf qaaniidha jabeennaa miti lakki jabeenna warra jedhu wanti godhuu dandeettu hin jiru. Kanaaf wanti kun karaan amma irra jiramu kun dafee dacha'utu sarara jira. Karaa tokkummaatti deebi'uu qabna. Kabajaa kaleessa qabaachaa turretti sodaa kalee diinni nu qabaachaa turetti gartee jaalala uummanni kalee gartee qabsoo kanaaf dhaaba kanaaf qabaachaa turetti deebi'uu qabna. Hin danda'ama. Wanni hin danda'amneef hin jiru. Kun ammoo fedhii barbaachisaa. Rakkinni tokko amma tuquu rakkisaadha malee rakkinna namootaati. Okay? Namoonni gariin wal lolanii jennaan wal araaraan beeknee jiru. Hanga dhumaatitti. Argitee araara ammoo namni nama walii wal lole sun uf duuba deebuu yoo hin danda'in uf sirreessu yoo hin danda'in yoo hin gaabbin argitee ati yoo nama waliin araaramuu barbaadde yoo magaaddisa dhaqxu ganama murteeffattee baata. Gaaddisuma yoo kadhaqxu lolaaf muggitiidhaaf yoo ka ta'u taate araarri dhufuu hin danda'u. Rakkinni tokko dhaaba kana keessa jiru namoonni gariin jecha araara jedhu waliin beekan loluu malee hanga dhumaatitti wal fixuu malee. Kanaaf rakkinni gartee jaarmaa bara dheeraadhaaf tokko godhuun dadhabame xiiqii wal ari'uun kun maaliin kun xiiqiidha. Namoota qabsoo kana keessatti bu'aa meeqa buusan qabsoo kana malee maatii isaaniitu eenyummaa isaaniitu ufuu dagatan hunda maqaa seeraatiin wal ari'uun faa qabsoo kana hin gargaaru hin miidha malee. Kanaaf ammas leetii miti ni danda'ama. Tokkummaan kun barbaachisaadha. Kabajaan keenya bu'ee jira. Salphannee jira. Dippiloomaasii jettan namni nobody takes Oromo serious anymore. Tokkollee. Sadarkaa guddaatti haasofsiif. Kun maal godhan fuudhanii nu harka kaanii hin kaani. Okay? Kun warri Gimboo 7 maali walitti dhufaara. Obes wanni walitti dhufaniif maali? Okay? Sanis beekuu qabnaa jechuudha. Wanti walitti dhufaniif maali bakka kaleessaatitti deebi'uuf kana cadhifnee ilaaluu nurra hin jiru. Argitee nus namoota nu fakkaatan wajji dantaa keenya qabu wajji dhaabbannaa jarris dhaabbatan falammii ka keessaa qofa hin taane falammii alaatu falammii guddatu nu eeggata. Akka amma jirutti kanaaf qophii nu barbaachisaa. Hogganni dhaaba kanas dhaabbatee Oromoo baay'een dulloomaa jira.
ijoolleen lafaa dhuftu baay'ee belbeltuudha. Aadaa keenya kana wal dhabiinsa keenya kana dhaaluu hin malle waan gaarii amala gaarii argitee jara dhaalchisuu qabna. Akkana yoo itti kafuufu taate gara fuulduraa nu hundi amma almost amma waggaa 28 jira dhaaba kana keessa. Argitee bara dheeraadha. Namni biraa dhufuu qaba, namni biraa alaa dhufuu qaba. Akka amma dargaggeessi bakka tokko warri qabsoo siyaasaa hoogganan bakka tokko akkasitti jira jechuudha. Kanaaf kana hunda wal dhuunfachiisin anaarkii akka Somaaliyaa fa'aatu nutti dhufuu danda'a. Amma waan anaarkii sanirra jira jechuudha. Namni tokko halkanuma tokko ka'ee asxaa godhatee jaarmiyaa dhadhee as ba'a jechuudha. Kun amma anaarkiidha. Anaarkiidha. Akkana yoo itti fufu taate uummanni kun rakkoon uummata kana bakkuma dhaabatu hin qabu jechuudha. Bakkuma dhaabatu hin qabu. Kanaaf tokkummaan kun barbaachisaadha. Keessaa'uu dhaabni hangafa ta'e Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud hoogganu dirqama guddatu irra jira. Dirqama guddatu irra jira. Itti gaafatama guddatu sarra jira. Argitee wareegama hammanaa waggaa haganaa kafalamee rakkoo hammanaa kana keessa darbamee Oromoo araarsuun jaarmaa Oromoo tokkoomsuun waan ulfaataa miti. Gatiyyuu hin qabu waan ati ittiin faarfamtu malee waan ittiin abaaramtu miti. Kun garuu fedhiif garaa bal'innaa xiiqii keessaa bahuu gaafataa jechuudha. Namni biraa waan kana nu godhuu danda'u tokkollee hin jiru. Alagaan biyya tokko keessatti hayyuu diree 2-3 qallabu uummata Oromooti waa godhannee yaaduu hin qabnu jechuudha. Galatooma sa'aatiin keenya dhumaa jira. Daqiiqaa tokko isin kenna. Well, egaa jette dippiloomaasiin kun akka lama laaluu qabna. Tokko dippiloomaasii jaarmiyoota Oromoo fi Oromoo akka laaluu qabna yaadaani. Akkuma mana keessaa dubbatame jaarmiyoon Oromoo ka agartee uummanni Oromoo hiree isaa murteeffanna amanu jechuudha. Gaafa qawween kun irraa ka'e barbaadu Oromiyaa bilisa taate barbaadu sabaaf sablammii waliin muluu amanu jechuudha. Murteessaa akka uummata Oromooti amanu walii hojjetu waan dhoogu waan jirutti fakkaatu kun dippiloomaasii keessaati. Ka biraa agartee tokkummaa qabsaa'ota Oromoo baanna jechuudha. Ka jaarmiyaati. Hoo tokkummaa jennu ka Oromooti uummanni Oromoo tokko haa ta'u malee tokkummaa dhabuun qabsaa'ota tokkummaa uummataa irraa dhiibbaa guddaa qaba. Kana beekuun barbaachisaadha. Kanaaf Oromoon bakka hundaa tokkummaa qabsaa'ota isaa hawaa jechuudha. Malee Oromoon tokkummaan qabu namni jedhallee jiru Oromoon tokko garuu qabsaa'onni isaa adda adda ta'uun kuni tokkummaa uummata Oromollee laaffessaa deema. Kanaaf qabsaa'onni tokko ta'uun barbaachisaa ni ammoo. Gara biraa dippiloomaasii biyya alaa keessaa walaalte dhugaadhaa tattaaffii adda addaatu godhama nullee godhu jirra. Garuu wanni beekamuu qabu rakkoo uummata Oromoo irra ga'u gubbaa haga jalaati addunyaan ni beetti. Nu dubbatu hin qabnu miidiyaan adda addaa human rights adda addaa ofin state department nu gabaasaa jira. Gaafiin guddichi of course dippiloomaasiin qabsooti. Garuu dippiloomaasiin kun bakka sii ga'uu fi waan bu'uuraatu jira jechuudha. Akkuma na keessaa dubbatame leencollee dubbate ati hunna ta'uu qabda. Uummanni Oromoo gaafa hunna hin taanetti uummanni Oromoo diina kana ofirraa dha'uuf hunna ta'uu haga mudhimnetti addunyaa homaa siin gootu jechuudha. Kan ofii himuu danda'uu qabna. Uummata keenyatti illee himuu danda'uu qabna. Ameerikan, Euroopan, Eeshiyaan dhufee uummata keenyan bilisoomsu. Haga nuti agartee hunna hin taanetti wanni nuu godhan hin jiru. Gaafa nuti hunna taane dippiloomaasiin ni dalagama. Addunyaallee nu jaraa dhageetti jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo wanni xiyyeeffatuu qaba hunna ta'uu. Hunna ta'uu jechuun maal jechuudha? Ijaaramuu. Wal jala deemuu. Diina dha'uu jechuudha. Gaafa diina ati ofirraa dha'umaa eegalte jechuudha. Waan biraa dhiisi hunna taata. Gara biraa tokkummaa agartee alagaa waliin godhuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee dura ka'aanuu qabu maali? Tokkummaa keessaati. Namni Oromoon mammaakee maal jetta? Walii galan alaa galanii jedhan. Namni mana keessa waliin galin si galee ala gabbayee kabajaallee hin qabu alagaa irraallee waan argatu jechuudha. Muuxannoon haga ammaa agarre kanumaa jechuudha. Mana kee keessaa jabaattu malee Oromoon jaarmiyoota isaa keessa of jabeessu malee asii achi fiiganii agartee jaarmiyaa hambaa didiqqoo jala dhokatuuni ummata Oromooti bu'aan qabu. Ummanni Oromoo qabsaa'onni Oromoo keessa isaanii gaafa jabeessanii keessa isaanii tokkummaa ijaaranii gaafa gabbaan alagaan ni sodaatallee ni kabajallee jechuudha. Kanaaf akkuma qara dubbanne ilma laafaa haati nuun jaalattu akkuma jedhan
haga nu jabaan taanit ummanni Oromoo guddina lakkoofsa ga'aa miti lakkoofsa kenna jaarmiyaa deebifnee hunna ta'uu qabna gaafa hunna ta'an waan barbaanne argatuu qabna gaafa san alagaa waliin akka barbaannetti dalaguuf waan barbaanne gaafannee waan barbaanne argatuu qabna kayyadu kana amannaa jechuudha. Jecha muraasaan waa sana ibsuu yoo barbaadde. Bareedaan alliance ilaalchisee yeroo ammaan tanaa kana keessatti waan irratti hojjennu jira. Kuni saboota carraa nuun fakkii qabu wal fakkaataa qaban akka Ogaadeen akka Shakkichoo akka Gaambeellaa Benishangul kana faarratti hojjechaa jirra. Kuni warra carraa wal fakkaannuuf kaayyoos wal fakkaataa waliin qabnudha. Kun gaaddiin irratti akka waliin xiyyeeffannu qabeenya keenya waraana keenya kana hunda akka waliin sirreeffannuuf waan godhame kun barbaachisaadha jenna walirratti dahachuudha malee saba xiqqaa jalatti dahachuu akka hin taane hubatamuu qaba kan jiru qaba. Dippiloomaasii ilaalchisee akkaataan ilaalutti waa lama dippiloomaasiin humna qofaanii miti humnaan achittu haqa kee agarsiifachuun kun seessa dippiloomaasii jedhama. So kana akkasitti walaalle bareedaadha kan jiruudhaan qaba. Galatoomaa carraa kana nu kan nu geessan. Galatoomaa hundi keessan walgahii keenya kabajanii sa'aatii keessan qabne irraa sa'aatii nu kennitanii nu wajjiniin mari'achuudhaaf galatoomaa jenna. Gara fuulduraatti mariin kun abdii qabnaa uummanni isin eega waan ta'eef akka dhufu har'aas argamu keessaniif hedduu galatoomaa.